Akkan jirtu daawwattoota keenya kun qophii xiinxalaati. Qophii xiinxalaa keenya kan guyyaa har'aa dhimma maaster pilaanii Finfinnee irratti namoota afeerree irratti mari'achuudhaaf qophoofnee jirra. Dhimmi maaster pilaanii Finfinnee dhimma godina addaa Oromiyaatiif dhimma Finfinnee qofaadha moo kanneen biraa of keessaa qaba? Keessumatti dhimmi maaster pilaanii waggoota lamman darban dhimmoota garaagaraa dhimma hawaasummaa dhimma siyaasaa garaagaraa kaasee jira. Nus guyyaa har'aa kana irratti xiyyeeffachuudhaan marii bal'aa geggeessuudhaaf qophoofnee jirra. Hanga xumura marii keenyaatti nu waliin turan afeerraa keenya. Amma kallattiidhumaan gara marii keenyaatti deemnaa. Obbo Jamaal Ibrahim as kallattiidhaan istiidiyootti argamuudhaan obbo Rundaasaa Asheetee Hundee Yuutaarraa toora iskaayipiitiin akkasumas Dr. Gizaachoo Teessoo Teeksaas irraa argamuu keessaniif galatooma. Isinillee nu affeeruu keessaniif galatooma. Tole gara marii keenyaatti deemnaa. Isin miseensota tuuta tumsa'ati. Guyyaa har'aa dhimma maaster pilaanii Finfinnee irratti mari'annaa. Keessumatti dhimmi maaster pilaanii Finfinnee yeroo garaagaraatti akkuma miidiyaalee keenyaa fi kabraatiin darbaa turetti rakkoolee garaagaraa bara darbee rakkoo gurguddaa hama lubbuu namaa dabarsuutti kan ga'etu jira. Geggeessitoonni warri hin beeknu dhimma sana iyyuu keessan beeknu jedhee jiru. Kanaaf isinii wajjiniin mari'achuu nu barbaachisee sana hubannoo akka uummanni argatuuf jennee achirraa kaanee haa mari'annu. Obbo Jamaal irraa jalqabna sumatti. Bareeda galatoomi nu affeeruu keessaniif dura baay'ee isin galatoomfachuu barbaanna. Lammaffaa immoo hojii isin uummata keenyaaf dalagdan ni dinqisiifannas kana caalaas akka jajjabaatanii hojjettan abdii isinirraa qabna. Jabaadhaa isiniin jechuu barbaanna. Gama gaafii keessatti yeroo deebi'u nuti amma durallee tuuta tumsaa kanaan waa baay'ee uummata keenya keessatti akeekuu yaallee jirra. Mootummaan amma biyya keenya qabatee taa'aa jiru kun akeeka guddaa qabatee dhufe. Akeekni isaa hundeedhaan yoo itti yaannee gaafa isaan dhufanirraa gaafa isaan karoora kana kaasanirraa argine malee akka uummanni keenya argu taasisuu yaalle malee xiqqoo irraa butuu qofaan nama dogoggorsiisuu mala jechaadha. Maaliif jarri bifa seera qabeessa fakkeessaniin biyya keenya saamaa jiru uummata keenya lafarraa buqqisaa jiru waan ta'eef hundee isaatirraa kaanee yoo kaane akeeka jara hubachuu dandeenya. Laali uummanni kun ka amma dhufee biyya keenya qabate kun biyya ofii naannoo ofii ka maqaa itti baafatee qabu qaba. Maqaan jaarmaa kanaa TPLF yookaan ammoo Tigray Liberation Front jedhama. Akeekni isaanii Tigraayin bilisoomsinaadha. Maqaa kanarraa yoo gartu. Haa ta'uuti ammoo gaafa Tigraayin biyyi isaanii bilisoomsan irraa kaasee kaayoo isaaniitiif adeemsa isaanii ni jijjiiratan. Durumaayyuu Tigraayin bilisoomsuu qofaaf otoo hin ta'in uummatoota biraa aangoo warra duraan qabaataa ture warra gita bittuu Amaaraat irraa fudhatanii lafa uummata biraa saamuudhaaf deemaa turan. Kana keessa ammoo lafti irra saaminsaa fi qabeenyaa fi bal'inaan illee toltuuf Oromiyaa waan taateef irra guddinna akkamitti Oromiyaa saamuu dandeenya ka jedhu karoora baafatanii dhufan. Inni jechi amma maaster pilaan jedhu kuni nuuf Oromoo biratti maaster pilaan ka dur lafa kaahame san amma implementii godhaa jiran hojii irra oolchaa jiran malee pilaanimmaan duraanuyyuu isuma maaster amma pilaan jedhan kana jechaadha. Inni kun immoo maalinni uummata Oromoo tokkoffaa isuma addaan qooduudhaan lammaffaa isuma wal morsiisuu addaan qoodanii isaa wal mormaa jiru qabeenya isaa saamuu irratti ka xiyyeeffate. Magaalaalee naannoo Oromiyaa Finfinnee jiran kana duraan saamichaaf akka isaanii tolu godina addaa jedhanii maqaa itti baasan. Adda wanni jedhu kun uummatammaan isaatuyyuu maaliif godina waleen suni Oromiyaa keessaa citanii addaan itti moggaafameen maaster pilaanii kana duuba yaada jiru keessaa dhufa jechaadha. Maaster pilaanichi kun hanga danda'ameen mallasillee duraan hojjetaa ture uummata guddaa kana lakkoofsa xiqqaatti gad deebisuu ni danda'ama. Uummata xiqqaa lakkoofsaasa gad deebifna. Lammaffaa immoo toyyuu qabeenya isin amma itti tuultaniif heddumina namaa keessanii kanallee dhabamsiisuu hin danda'ama yaada jedhu saniin deemaa jiran. So maaster pilaanichi akeekuma isaanii guddaa ka maaster pilaan jedhanii dhufanii lafa Oromoo uummata irraa buqqisuudhaaf dhufan san hojii irra oolchaa jiraachuu isaanii nutti agarsiisa ammatti. Obbo Rundaasaa maaster pilaaniin kun sadarkaa maalirra jira? Ani galatoomi dursa dubbii galatoomaa carraa kana nu kennitanii fi maaster pilaanichi as gaheera achiin geenye waan jedhu wanni qabatamaadhaan beeku hin jiru garuu oduun akka dhageenyutti jarri hojiirra oolchuudhaatti fufuudhaaf deemu kan jedhutu jira. Egaa sababaan isaas immoo akkuma amma ganamoonni ibse
bu'aadhuma gurmuu ijaaramee dhufee biyya qabatee sanaa buusuudhaaf malee Oromoodhaaf bu'aa buusa. Gar fuulduraatti bara dheeraa keessa Oromoodhaaf bu'aa buusa wanti jedhamu hin jiru. Kun immoo qubattummaa yookiin immoo afaan faranjiitiin koloniyaalizim irratti bal'ifnee haasa'uu hin dandeenya. Koloniyaalizimiin maal fakkaataa kan jedhu sanaa fi badiin inni uummata indigenous ta'e tokko uummata achi ture ta'e tokkorraan gahu qubattummaan maal akka ta'e bal'ifnee haasa'uu dandeenya. Walumaa galatti egaa turus borus ta'u har'a yookiin iftaanis koloniyaalizimiin xaaliyaaniin biyya keenya nyaa dhufe maal godhee Zimbabwe irra British dhuftee qubatte maal gootee minoritiin warri faranjii adiin British irraa dhuftee South Africa qubatte maal gootee Kenya irratti maal raawwatte kan jedhuu fi ijoollee Tigraay irraa dhuftee har'a nama achi jiru buqqiftee sooromaa jirtu kana wajjin koloniyaalizimii biyya Yurooppii wal bira qabnee yoo ilaalle garaagarummaan isaa gogaa gurraacha qabaachuu isaaniiti isaan kuni. Isaan sun immoo faranjii ta'uu isaaniiti. Sanaa alatti aadaa balleessuu, eenyummaa namaa balleessuu, qabeenya balleessuu, nama biyyaa baqachiisuu, mana irratti diiguu, karaa baasuunis immoo xaaliyaaniin karaa baasteetti akkuma beektan biyya kutaa 14 kan Itoophiyaa sana jedhan kan wal qabachiifte koloniyaalli xaaliyaanii turte waggaa 5 sana keessatti. Jarri kun daandeennaa ijaaran dinagdee mataa isaanii fedhii mataa isaanii babal'isuudhaaf uummata sana kakaasanii lafa gurguranii irratti daldala ijaarratanii qabachuudhaan deemuu isaanii argina. Kun immoo gara terminoloojii ikoonomiksitti ani ikoonomistiidha. Enclave economics jedhama. Enclaviin kun egaa bal'isnee haasofna. Walumaa galatti maaster pilaanichi dhuunfaa walumaa galatti kana fakkaata. Har'as hojjaarra oolu, borus hojjaarra oolu, naanna'ee bifa koloniyaalizimii qabaa jechaadha. Nama buqqisuun, nama balleessuun, aadaa balleessuun egaa kanan natti mul'ata gabaabumatti. Akkuma amma kaasaa jirtan maaster pilaaniin Finfinnee sadarkaa maalirra jira? Hojiirra ooleerra moo hin jiru? Jalqabarraa kaanii haasofnaadha kan obbo Jamaal kaasanis obbo Hundaasanis kan itti dabalan isa kana. Jalqabarraa kaasee maaster pilaaniin godina addaa yeroo uumamerraa ka'ee yeroo Oromiyaa kan jedhamtu hundeeffamterraa ka'ee rakkoo akka qabu geggeessitoonni dhaabbata sanaa gadhiisanii ba'an yeroo garagaraatti miidiyaa keenya irratti ibsaa turanii jalqabumayyuu gaafa Oromiyaan hundooftee naannoon Mooyyaalee akka Keeniyaatti cittuuf achi gidduutti immoo saboota lamaan gidduutti yookaan immoo sabuma Oromoo gara Mooyyaalee jiru Keeniyaa jiruu fi gara Oromiyaa jiru irratti rakkoo uumuudhaaf wanti ka'ee tureera kan jedhu odeeffannootu jira. Achirraa ka'ee yoo haasofne jalqabumarraa ka'ee dhaabii ama biyyaa bulchaa jiru sun naannoo tokko bulchuudhaaf hundaa'e yoo ta'e Oromiyaa irratti akkamittiin itu maaster pilaanii sana hojiirra oolcha kan jedhu mee Dr. Gizaachoon muuxannoo qabu yeroo garagaraattis wajjin mari'achaa turre haala hundeeffama isaas yookaan immoo ogummaadhaanis gara sanatti yeroo dheeraa hojjetan yeroo waan ta'eef akkamittiin nu ibsitu Dr. Dura maaster pilaaniin kun jirurra ooleera moo ooleen jedhu maaster pilaaniin yoomiyyuu jira duraanis jira. Inni duraa feezaa ta'aa inni darbaa yeroo isaa fidata inni haaraan immoo itti fufa jechuudha. Gaafa itti fufuu dura labsanii fudhatanii uummatatti beeksisanii jechuudha. Isaan akkaataa isaan itti dhufan akkaataa itti silaa maaster pilaaniin dhufumi. Eega labsanii booda akkuma maallaqni amma biyya keessatti labsamee isa booddee guyyaatti jirurra oolu akkasumatti oolaa jechuudha. Guyyaatti jirurra yoo oolu namni beekuun jiru garuu bulchiinsi magaalaa suni yeroodhaan jirurra oolchaa deema jechuudha. Guyyaatti uummata buqqisaa deema, guyyaatti dantaa uummata sanarratti murteessaa deema jechuudha. Maaster pilaaniin kun yoo ilaalle maaster pilaanii irra fakkaata ton ta'in duguggisa sanyii irra fakkaata. Akka settlers dimokiraasii jedhanii amma warri qubatan dimokiraasii lallabanii dhufanii uummata indijineesii keessatti galanii nuti har'aa kaasnee dimokiraasii isiniif inneerraa yoo fudhachuu baattan yookaan shororkeessituu yookaan yaada dhiphoodhaan deemtu jedhanii akka ittiin nama arrabsan sana sababii funaannatanii barbaadatanii ittiin namoonni jedhu jechuudha. Karaa biraa uummata tokko gargar baasanii wal lolchiisuudhaaf sabaa fi sablammii walitti buusanii sababa sanaan sababa godhanii ittiin duguggaa sanyii
karaa 12 jira jedhanii kan ittiin dahoo godhatanii ijala dhokatan. Karaa 12 jedhee dooktorichi genocide watch irratti kan inni barreesse keessaa namichi ittiin xalaa godhan keessaa karaa tokko uummataa fi uummata sablammii walitti buusuu jechuudha. Sana keessa mootummaan ittiin sababeeffatee ittiin galuu jechuudha. Yookaan hoggantoota naannoo sanaa hidhuu sababii paartii tokko keessa galtanii kana gootanii dhaaba tokko keessa galtanii maal gootanii jedhee yoo nama ari'a ta'e yoo nama biyyarraa buqqisa ta'e keessuma politisaayid jedhama inni sanyii dugugginsa sanyii keessaa jechuudha. Liidarshiippii hawaasa tokko yoo biyyaa buqqisee yookaan immoo hidha ta'e mootummaan suni international crime hojjete jechuudha. Yakka biyya lafaa keessaa international kan ta'e hojjetee jechuudha. Genocide hojjetee dugugginsa sanyii godheera jedhamee himatamuu danda'a. Akka kanattis itti gaafatamuu danda'a jechuudha. Karaa biraa maaster pilaaniin lafa namarraa fudhachuu fi mirgan qabu. Lafa namarraa fudhachuu fi maaster pilaanii gochuun tokko miti. Maaster pilaaniin isa qabdu bulchuu jechuudha. Isa qabdu sanarratti bulchitee karoora gootee lafni Oromoo tokko jiraate akka inni qabatetti lafa sana kanatti jijjiiri jedhanii ittiin bulchuudha malee taking isa jedhuun fudhatu jechuudha. Takingiin kun namarraa fudhachuun lafa fudhatanii qabeenya tokkorraa fuudhanii tokkoof kennuun mootummaan yakkadha. Maaliif mirga nama tokkorraa sarbee mirga tokko kenneera jechuudha. Carraa dhaalaa, carraa qabeenya, mirga qabeenya namaa tokko tuqeera jechuudha. Amantiisaa, spiritual life isaa jechuudha. Tuqee jechuudha. Lafa sana immoo akkuma jirutti gosa sana tuqe sanyii sana duguuga jechuudha. Buqqisuu jechuun nama ajjeesu baattus achirraa nama buqqisnaan sanyii duguuga jechuudha. Amma laandi giraaf inni jedhanii afaan dippiloomaasiitiin nutti himan laandi giraaf miti lafa qofaa fudhata miti gaafa fudhatan uummata Gambeelaa gaafa buqqisanii lafa isaaniirraa fudhatanii uummata Anyawaa gaafa lafa isaaniirraa fudhatanii uummata warra Nishaangul gaafa lafa isaanii irraa fudhatanii aadaa isaaniis ukkaamsanii eenyummaa isaaniis ukkaamsanii lafarraa duguuganii jechuudha. Uummanni sun eessa dhaqaa waan ittiin jiraatu yoo dhabe lafa qe'ee ittiin aadaa isaa wajjiniin amantii isaa wajjiniin qabatee jiru sanarraa yoo buqqaasanii uummata sanarratti duguugginsi sanyii deemsifameera jechuudha. Kana fakkaata irra maaster pilaan jennee akka maaster pilaaniitti maaster pilaanii sana fudhachuudha. Akkama jettanitti maaster pilaanii jechuun magaalaan tokko lafa qabdu bulchuudha. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee lafa qabu bulchaa jira, manneen qabu bulchaa jira yookaan immoo bulchuu danda'eera. Qorannoowwan booddana ba'aa jiran magaalaa Finfinnee keessatti nama meeqatu jira baay'inuma uummataallee sirriitti galmaa'ee akka hin jirree fi bakkeewwan hedduun bulchiinsaa ala akka jiran manneen kiraatii fi manneen mootummaallee adda baanii akka hin jirredha. Ragaanumti magaalattii keessaa beekan mul'isu. Utuu of bulchuun danda'in naannoo kan biraa yookaan immoo magaalaa kan biraatti dabalee bulchuun bulchiinsi magaalaa Finfinnee fakkeenya ta'uu hin danda'u magaalaalee Itoophiyaatiif. Maaliif rakkoolee garaagaraa qaba qorannoon achi keessatti gaggeeffameen iyyuu. Rakkoo sana fudhatee magaalaalee Oromiyaatti akkamittiin bulchuu danda'a? Magaalaan tokko dura keessoo isaa, rakkoo bulchiinsaa, rakkoolee jiran hunda fudhatee miti kan gara biraatti deemu. Mee isin ogummaarraa akkamittiin ibsitu wanta sana? Maaster pilaaniin waan guddaan keessaa maaster pilaaniin lafa otoo hin ta'in lafarratti qabamee otoo hin ta'in inni guddaan sooshaal pilaaniin isa jedhamu. Amma akka hubadheetti akkan xiinxalee ilaaletti waa'ee hawaasaa, waa'ee Oromoo, waa'ee duudhaa lafa sanarra jiru waa tokko jedhanii beekan. Uummata sanas waamanii hin mariisifne. Kanuma achii gadi fidanii warra Liyoontu hojjete, warra maaster pilaanii, warra Faransaay ogeessota hojjete jedhanii gadi fidanii malee uummanni achirraa buqqa'u suni maal ta'a, maaltu itti dhufaa,
dhaloota sanatti maaltu dhufa, manni barumsaa isaanii maal ta'a, jireenyi isaanii maal ta'a, maaliin jiraatu, aadaan isaanii, afaan isaanii maal ta'a isa jedhu sana dura deebisuu kennuutu irra jira. Isa sana hin kennin waan kanas kaasanii hin beekan. Therefore maal jechuudha kuni an isaan irratti xiyyeeffatan hawaasa sana gargaaruu otoo hin ta'in an isaan irratti xiyyeeffatan lafa sana irratti xiyyeeffataniiru jechuudha argite. Social planning of keessaan qabu. Affected sana tokko irratti websaayitii hunda irratti gaafa nama mariisisan gaafa waan adda addaa irratti dubbatanii itti aanaan kantiibaa amma magaala Finfinnee gaafa dubbatu waa'ee lafarratti waa'ee bulchiisa lafaa waa'ee lafaa dubbata waa'ee maaster pilaanii waa'ee qabeenya lafaa sana qabeenya magaalaa sana malee dubbata malee isa kaan hin dubbatu jechuudha. Karaa biraa Finfinnee yoo fudhattee ilaalte manni mootummaan lafarraa fudhatee lafni kan mootummaa mana qofaadhaan ati mirga irratti qabdu biyya sanarratti kuni mirga biyya lafaarra hin jirredha mootummaan sun han qabu jechuudha. Ummataa ol ta'ee qabeenya dhuunfaa ol ta'ee mirga seeraa ol ta'ee lafa hundumaa qabachuun sirrii miti mootummaan tokko kanadha. Lammaffaa daangaan jiraachuutu irra jira. Qabeenya hawaasaa fi public property fi private property gidduu daangaan jiraachuutu irra jira. Daangaan suni beekamee registered ta'ee galmaa'ee taa'uutu irra jira. Kuni isaan galmeessanii hin keenye. Registerii goonee hin keenye. Title deed hin qabani argitee waan isaan godhaniiru jechuudha. Amma kaartaa jedhanii isaan namaaf kennanii waan tokko tokko jedhanii isaan namaaf kennanii lafni sun kan mootummaati ati liiziidhaan irra teessaa siin jedhanii yookaan wanni tokko keessa mooraa tokko keessa ganda tokko lafuma tokko keessa inni tokko mana mootummaati inni tokko mana dhuunfaati achuma lafa property tokko irra jechuudha lafa dhuunfaa tokko irra jechuudha tokko mootummaan irraa fudhate tokko immoo irraan fudhatee nafe manni suni diigamee yeroo baay'ee otoo hin haara'iin mana taa'e mootummaan fudhatee namarraa fudhatee jechuudha. Namarraa isa fudhatan sanayyuu isa dargiin fudhate sanayyuu hin deebisiin hafuun isaaniiyyuu inni yakkadha. Maaliif yakkadhaa jedhi isa sana mirkaneessaniitu wajjiniin horii sanarraa argachaa jira jechuudha mootummaan kun. Mootummaa sooshaalizimii mootummaa koominizimii fakkaata malee mootummaa mirga dhala namaa eegee mootummaa dimokiraatawaa ta'ee kadeemu hin fakkaatu mootummaan yaaduma akkasiillee of keessaan qabu akkuma sinuu beektan. Obbo Jamaal yeroo garagaraatti waa'ee maaster pilaan irratti yaadota garagaraa akka mootummaan ta'e jedhee yeroo inni ibsa kennu jira. Qaamni mootummaa tokko hojiirra oola jedha. Qaamni mootummaa tokko immoo an dhimma sana iyyuu hin beeku jedha. Fakkeenyaaf yeroo darbe hoogganaan bulchiinsa lafaa kan magaalaa Finfinnee yeroo 2008 akka lakkoofsa Itoophiyaatti jalqaba irratti hojiirra oola kaabineen dhiyaate jedhee ibsa kennee ture miidiyaa biyya sanaatiif. Kantiibaan dheengaddaa ibsa kenne irratti an odeeffannoo iyyuu hin qabu waa'ee maaster pilaanii kan jedhudha. Uummata geggeessan tokkoof amanamuun hagam barbaachisa waan dhugaa jiru itti himuun yoo hojiirra oolaa jira ta'e hojiirra oolaa jira hin jiru taanaan immoo hojiirra oolaa hin jiru jedhanii himuudhaaf akkamittiin madaaltu geggeessummaa naannoo sana jiru yookaan immoo iftoomina dhabuu achi gidduu jiru sana. Ka duraati namoonni kun eenyu ka jedhu laaluu qabna jechaadha. Eenyu namoonni dubbataa jiran kun. Inni tokko ka abbaa maaster pilaanichaati humna TPLF. So inni waan godhuu deemu ni beeka. Inni kun immoo meeshaadha. Abbichi meeshaa ta'e kun immoo dhugumattuu iyyuu informationii gahaa dhabuu isaatti mala. Dhugumattu. Gama biraatiin immoo warrummaan maasteriin abbaa itti ta'e sun nuti informationii akkanaa hawaasa keessa hinsifna. Ati immoo tuyyuu kana faallaa isaa dubbadhu miira ummataa laallaa jedhanii ajajaan illee ta'uu danda'a jechaadha. Tokko dhugumattuu iyyuu irraa wallaaluudhaan. Lammaffaan immoo ajajni itti kenname mee waan ummanni jedhu laallaa sarvee dalagan jecha ummata irratti. Ummanni callise katipilleef jedhisanii yoo ka callisu ta'e ittuma fufan. Yoo inni kun illee immoo cinaadhaan tasgabbeessuudhaaf waan kanaa iyyuu quban qabu jedha. Dhugumatti immoo quba qabaachuu dhabuun illee mala. I don't think an akkanatti fakkaatutti irra guddinni warri amma Oromiyaa bulchaa jedhamu kun waan TPLF filaanii gootu harkaa qaban natti fakkaatu maaliif naan jedhe sababaa guddaa qaba kun. TPLF waan gochuu barbaaddu warra satalaayitii ofiin ijaarratte kana ka meeshaa isaanii ta'e kanatti yoo ka himtu ta'e ni kufti.
kufaatii irraa dandamachuudhaaf yeroo hundaayyuu iccitii ofii qabatanii taa'uun dirqamate ta'a jechaadha. Namoonni kun warri isaan ijaaranii deemanii kun hundumtuuyyuu waan TPLF gochuudhaaf deemu hin argan hin beekan. Meeshaadhuma atamma fakkeenyaaf kompiitara fuunee yookaan maayikiraatii fuunee ittiin dubbannaa meeshaadhuma namni biraa ooradii pilaanii isaatiif karoora isaatiif dhimma itti bahu malee san caalaa gochuu hin danda'an. Ministeera jedhanii beekaadhaan maqaa kennanii fi muudan. Kun durillee tureera. Bara Haayile Sillaasee illee namoota meeqa baariyaan baraas amma jedhan kanneen kana fa'aa agartee maqaa meeqa itti kennanii jiran. Aangoo takkaayyuu hin qabu baariyaan baraas jechi jedhu kun matammaan isaa gabrichumaan jechaadha. Baariyaan baraas. Gabrichumaan matama isaatiin isa bulche jechaadha. So namoonni amma jiran kunniin baariyaan baraasisan yoo ta'an malee dhugatti informationii gahaa namoota qabachuu danda'an natti fakkaatu. Kana qofaa miti mootuu wanni amma isaan jedhaa jiran. Warri duraan aangoorra turan quba hin qabnu jechuu qofa otoo hin tahin namoonni isaan muudan sun kabiraatu haarawa akka isaaniif hojiirra oolchuudhaaf malu namoota haarawa itti muunna jedhaa jiran. Finfinnee fi magaalaalee amma silaa agartee godina addaa jedhanii Oromiyaa keessatti kukkutan kan hunda irrattu iyyuu namoota ajajaaf isaaniif tolu warra duraaniin aangoo irra uumaa fi muudan san achirraa kakaasaniit haarawa itti fidaniit isaan immoo okee dhugaa keessanii gaa nuti amma haarawa dhufnee aangoo kenna gadi dhiisuun barbaannu jedhee akka hojiirra isaanii oolchaniif sodaadhaan namoota haarawa itti muuduu karoora akka qabanillee baay'ee dhagahamaa jira jechaadha. So kan dhufu hundumtuuyyuu kan warra kanaaf hojjetu karoora TPLF baaseen deema malee achi ala ta'uu hin danda'u. Wanni nuti irraanfachuu hin qabne nuti Oromoo irratti iyyuu mika irraan xiyyeeffachuun nurra jiru. Oromtichi hooma aangoo harkaan qabu. Hooma takka harkaan qabu inni yeroodhaaf akkuma kompiitara akkuma ispiikara duratti siin jee meeshama itti fayyadaman malee nama nuti irratti xiyyeeffachuun nu malee miti. TPLF yookaan ammoo humna garee Tigraay irraa dhufee karoora guddaa baafatee biyya ormaa saamee ittiin sooromee ilmaan ofii barsiisanii isaan yaadni isaanii maali? Jecha yeroo baay'ee jedhantu jira. Namni keenya irraanfachuun irra hin jirre nuti akka uummata uummanni Israa'el miliyoona 5 ta'e uummata Arabaa miliyoona 200 ol akka barbaade godha. Nuti seentara kanatti bakka kanatti akka isaanii san jiddugalatti qabeenya to'annee beekumsaan dagaagnee nama hunda caallee meeshaa lolaa tolfannee bulchuu hin dandeenyaa karoora kanaan dhufan san. Namni yeroo baay'ee kan irraanfatu isaan akka sanyiin illee nuyi jedhanii beeki. Nuti sanyii isaaniiti. So achirraa dhufnee kanaafuu hin dandeenyaa wanni dadhabnuuf hin jiru. Yoo keessatti gadi qabdee ilaalte amma nuti waa'ee dimokiraasii TPLF nuuf fidinnaa jennee nama yaadu jira. Dimokiraasiin TPLF irraa dhufuu hin danda'u. In the first place minoritiiin dimokiraasii fiduu hin danda'u. Maaliif yoo dimokiraasiin dhufe minoritiiin majoritiin akka mo'amu ni beeka jechaadha. Karoorri amma deemaa jiru kun hundumtu waanuma duraan isaan lafa Oromoo ittiin dhuunfachuudhaaf tooftaa kaayan anuma muudan aangoo naa kennan maqaadhaaf aangoo maqaa. Anumaa kanatu mootuyyuu akka waan agartee dimokiraasiin dhufee biyyi sun mirga walqixxummaatiin namni Oromoo investi godhee nama biraatiin wajjin wal dorgomee biyya argachuu danda'u lafa isaa qabachuu danda'u natti fakkeessanii ani akka dubbadhu na godhan malee TPLF irraa waan gaarii Oromoon eeguu hin danda'u. Because duratti rundaa isaan tuqee jira. Dhimmi koloniyaalizimii siyaasaa yeroo dalaydu akeeka qaba. Namni siyaasa dalagu martuu akeekaa wayitiif deema. Akeekni kun maa'in aangoo qabatta. Aangoo wanni qabattuuf immoo dhumti isaa maa'in diinagdee to'achuudhaaf. Wanni TPLF fagaatee Tigraayin keessaa bahee lafa bal'oo akka Oromiyaa dhufeef aangoo siyaasaa dhuunfatee qabeenya Oromoo to'achuudhaaf. Kan ammoo tooftaa garaagaraatiin bifa seera qabeessa fakkeessuudhaaf gama tokkoon investimentii jedhan gama kaan immoo maaster pilaanii jedhan seera qabeessa fakkeessuudhaaf. Isaanuu warra seeraan dhufee miti warra seeraan ta'aa jirullee miti. Nuti seerri isaanii kunuyyuu seera hojiirra ooluun maluu jennee yeroo keenya itti gubuun nurra hin jiru. Because kaayoon isaanii waan dalagan kana saamicha kana ani humnaan sisaamaa jira siin hin jedhu humni sisaamu. Seera sii tolchee jira akka ati guddattu barbaada afaan keetiin akka barattu barbaada karaa sii diriirsaa jedha xola duratti durunda san tuqee jira. Xaaliyaaniin gaafa dhufte waggaa 5 keessatti waan baay'ee ijaarte nuuf jetteeti miti nu yaaddeeti miti yeroo gabaabaa san keessatti qabeenya biyya kana akkamitti saamaadha. Faransaay fa'a akka baabura biyya keenya jiru sana ijaare. Maaliif yaadni isaanii akkamitti East Afrikaa fi West Afrikaa walitti hiunee saaminaadha. Karaan biyya keenyatti keessa babal'atu kun TPLF yookaan ammoo gareen jiraa kan amma agartee aangoo irra jiru kun akkamitti biyya kana saamee qabeenyi isaa biyya ofiitti galfataadha malee Oromoof bu'aa waan qabu waan hin taaneef isa san irraanfachuun irra hin jiru yeroo haasofnu what is the goal eessarraa dhufe karoorri kun martuu eessarraa dhufe yaadni isaa kun maalirraa madda garam deema yaadachuu qabna jechaadha. Obbo Rundaasa Itoophiyaa keessatti dimokiraasiin dhufee jira jechuun hin danda'ama. Keessumatti federaalizimii isinii finnee federaalizimii dhufe kanaan immoo afaan keessan kabajameera naannoon kanaan dura jedhameen beenne naannoon Oromiyaa isiniif kabajameera
kan jedhuudhaan yeroo baay'ee miidiyaaleedhaanis karaa garaagaraatiinis uummatatti kan himamu. Inni kun jijjiirama sana eenyu fide? Dhaaba amma biyya bulchaa jiru fide moo haala yeroo fide moo qabsoo eenyuutiin dhufe inni har'a dhufe kun? Galatoomi ganamoo fi teessoon waa baay'ee tuttuqaniiru irratti deebi'uun barbaadu. Waa'ee koloniyaalizimii ennaa dubbannu koloniyaalizimiin waan inni hojjetu baay'eedha. Qubattummaa jechaadha. Aadaa buqqisuu, nama buqqisuu, daandii baasuu, karaa ittiin qabeenya sana biyya alaatti erganii fi iddoo adda addaatti fe'atanii iddoo biraa geessan irratti. Waa'ee afaanii fi aadaa akaakayyuun koo Dajjaazmaach Muxxaal Ibsaa jedhamu kan Dajjaazmaach taasiste Xaaliyaaniidha. Bulchaa Amboo turanii konyaaluma Amboo Kinaanaamoo Awraajjaa jedhanii achi kana turan. Dajjaazmaach Muxxaal Ibsaa jettee Xaaliyaaniin kan maqaatti baafte tokkoffaa warri kiyya Habashaa kana wajjin wal lolu duruma. Sana argiteetu malatti baafte. Yoo Oromoo tokkoon Dajjaazmaach jenne Oromtichi hin gammadaa waan nuti barbaanne nu hojjetaa jetteetu akaakayyuun koo Dajjaazmaach Muxxaal Ibsaa ta'anii bulchan jechaadha Xaaliyaanii jala. Ennaa sana Xaaliyaaniin afaan Oromootiin dubbadhaa mootummaa Amaaraa kana rikognaayiziin godhinaa jetteetuyyuu mirga kenniteef Oromoodhaaf. Egaa mirgi sun mirga meeshaa ittiin warra duraangoorra jiruu fi warra hamma warra aangoorra jirutti aare sana walitti hiitee waliin rukuchiisuudhaaf goote. Kanaaf akaakayyuun koo Dajjaazmaach ta'an ennaa sana. Aarii Xaaliyaanii Habashaarraa qabaniif Xaaliyaanii wajjin hojjetan jecha. Har'a yoo argitu OPDO'n akka akaakayyuu koo sanaati jecha. Akkuma ganamoon tuttuqee baraan baraasonnis jiru, qeedhaa kaasanii giraazmaachonni jiru. Warri ijoolleen Tigraay kun maal isaanii moojaadha. Moojaa durii yaadatta ta'uun beeku anennaan ijoollee ture biyyatti. Issuu moojaanoo jetti ijoolleen katamaa. Ekelee moojaanoo sooressa jechuun natti fakkaataa iyyuu. Moojaan gosa tokkittiidha manzi keessa. Faamilii tokko. Moojaan suni karaa ortodoksiitiin durii paappaasii ta'anii biyya keenya dhufan. Dhufaniitu iyyuu ortodoksiin 33% land mass Oromiyaa hunda fudhatee kan ture ortodoksii ture innaasan. Amma Moojaan galiin biyya Oromoo irraa galu kun ciisanyaa maaloo qota bulaa jedhanii irraa saamanii Moojaadhaaf galu karaa mana charchii kuni mootummaas qabatanii jechaadha. Aangoos qabatanii amantees qabatanii karaa hundumaa influence godhu jecha seera sana political connectionii qabu. Legal, illegal karaa hundumaa wal qabatu jechaadha. Firaanis wal shoomu, karaa seeraas wal muudu, karaa seeraa fi heera taanes wal muudu. Moojaan akkanatti moojaa jedhamte beekamte. Har'a ijoolleen Tigraay iddoo moojaa sana buute jechaadha. Moojaadha. Eessuu Tigraay noo jechuun hin danda'ama biyya keenya keessatti. Kun maal ta'e yoo argitu enclave economy ennaan siin jedhu maal ta'e enclave economic jechuun ennaa gosti tokkitti yookiin colonial mastering tokkittiin dhuftee biyya bal'aarra qubatte meeshaa seera baafte sanaan walitti xaxxee wal lolchiiftee waan barbaaddu sana akka silmii keessaa uummata keessaa xuuttu sana jechaadha. Egaa maal godha enclave economiin kuni seera biyyaa jallisa gara tokkotti jechaadha. In jallisa hin duufa. Gara tokko sooromsee gara kaan hiyyoomsa. Amma yoo Guraagee suuqii qabu yookiin biizinesii qabu dur kan ture markaatoo dhaqxee ilaalte har'a hiyyeessa. Kun maaliif ta'a? Ijoolleen Tigraay irraa dhufan kun biizinesii haaraa, daldala haaraa jalqabanii qaraxa malee meeshaa biyya alaatii galchanii gurguru. Asuma biratti suuqii banatanii gurguratu. Ennaa sana namichi sun inni seeraan nan hojjedha jedhu sun hin kasaara. Maaliif hin hojjechuu hin danda'u, bu'aa buufachuu hin danda'u. Kanaaf dinagdeen guddateerannaa jedhamu exploitationii ijoolleen kun gootuun darbee fooqiiwwan ijaaru. Karaa biraa immoo sabsidii biyya alaa jira. Biyya Arabaa, biyya Israa'el, biyya Ameerikaa, biyya Awurooppaa kana. Koloniyaal maasterii duratti Afrikaa irratti qabeenya horachuudhaa wanni miixachaa turan sana deebistee fiddee lafatti gurgurtee bishaan amboo haa ta'u, hoteelota haa ta'u, meettaa biiraa haa ta'u yookiin baddallee haa ta'u hunda gurgurattee horii sana ala keewwattee as deebitee jarri sun akka qawweenis ishii qarqaaran. Karaa biraa immoo politikaanis akka ishii qarqaaran, dippiloomaasiin akka ishii qarqaaran walitti xaxxee nama isa biyya keessaa qofa otoo hin ta'in
isa biyya alaa wajjinu diina nu goote walitti xaxxee taa'uuf deemti jechaadha. Isa irratti dabalatee immoo aarmii ijaarrachaa jirti. Garuu maal godhe suni qabeenya biyya sanaa keessatti and even guddina walqixxummaa hin taane tokko inequality tokko uume jechaadha. Inequality of wages. Kanaaf high employment Tigraayitti yoo argitu high income Tigraayitti yoo argitu inni kaan waan nyaatu dhabaa jechaadha. Hin beelaa jechaadha Oromiyaa keessatti. Hamma yoo argitu beelillee shift godhe gara Oromiyaatti Tigraay irraa jechaadha. Dur kan beelaa ture eenyu har'a kan beelaa jiru eenyu. Dur kan biyyaa baqachaa ture eenyu har'a kan biyyaa baqachaa jiru eenyu. Kana wal bira qabnee yennaa ilaallu gaa walumaa galatti seerri jarri sun baasan ittiin biyya guddifna jedhan eenyuun guddisaa jiru. Biyya kam guddisaa jiru, nama kam guddisaa jiru, gosa kam guddisaa jiru, ija tokkoon uummata tokko ilaalaa jiru iyyuu. Namni qixxeetti hojjaa argachaa jira. Otoo ta'e eenyutu biyyaa baqata. Ijoolleen maa biyyaa baqatti. High employment rating gara Oromootti maaliif baay'ata? Weejiin salariin namni positionii argatu. Ethiopian Airlines keessattoo ta'e eessattoo ta'e 90% kan control godhu ijoollee Tigraay kana. Teknooloojiin isaan biyya alaatii fidanii teknooloojii sanaan biyya control godhan isaan. Kanaaf walumaa galatti egaa capital investmentii guddaa yoo argitu, baankii irraa yoo argitu, high capital investment yoo argitan karaa ijoollee sanaa dhufa. So enclave economy jechuun isa dura ture sana hiyyoomsanii ofii isaaniitii soorumaa deemuu jechaadha. Garuu wanni kun hin kufa. Maaliifin mootummaa Haayile Sillaasee kan kuffise kana. Arsii akkuma jirutti lafarraa buqqisanii fudhatan. Tuulama akkuma jirutti lafarraa buqqisanii fudhatan. Naanna'ee kun revolutionii uume, sochii uume dargii aangootti fidee jechaadha. Walumaa galatti egaa mootummaan kun mootummaa iyyuu miti. Tokkoffaa vaakiyuumii argateen seenee wanti inni nuuf fides hin jiru. Addi bilisummaa Oromoo dhufee transitional government sana keessa seenee seera wajjiniin tumanii afaan Oromoo, daangaa Oromoo, maqaa Oromiyaa jedhu kan baase adda bilisummaa Oromiyaati. Edda gaaf adda bilisummaa Oromoo sana wajjin edda wal lolanii walii galteen dadhabame booda OPDO uummatan jecha balaan baraasii fi Maslanee fi Cikaashumii kan Haayile Sillaasee sana haaraa uummatan jechaadha ijoolleen kun. Kanaaf walumaa galatti kufaatii Soviet Union, kufaatii GDR East Germany, kufaatii Poland socialist campaign sun gaafa kufu vaakiyuumiin uumame dargiin jibbamaa ture. Vaakiyuumii sana seenan jechaadha yeroo fidhatanii jaa turan. Amma waan hojjetan isaan horiidhuma saamuudha malee akka aangoorra turre hin beeku. Kanaaf walumaa galatti colonial occupation jedhamu walumaa galatti egaa Xaaliyaanii yookiin British yookiin Faransaay biyyi isaan dhufanii sooromsan hin jiru. Infrastructure ijaaraniiru, daandii ijaaraniiru, mana fooqii ijaarrataniiru liqaan isaa ta'u. Garuu gaafa biyya ari'aman fooqiin sun achumatti hafee daandii sun achumatti hafee Xaaliyaanii haa yaadannu jechuu kooti. Walumaa galatti occupationiidha kun koloniidha. Garaagarummaan jiru maali jarri bifti ishii gurraattiidha akkuma kee. Afaan keenya iyyuu hin dubbattu. Afaan keenya iyyuu hin jibbiti. Afaan majoritii afaan Oromoo har'a akka inni hin dubbatamne karaa biraa kana hacuucaa jirtu. Oromoo gosaa fi wanni lafarraa balleessaa kan turte Finfinneen sun mataan isaa lafa Oromoo irratti hundaa'ee qabbannaa ta'ee lagdi harree lagaan ta'ee naannoon birbirsaa yookiin dhakaan araaraa irraa 4 kiiloo ta'ee maasters koloniyaal maastariin kanuma hojjeta innuma hundumayyuu. So maaster pilaan haa ta'u minority pilaan haa ta'u naanna'ee wanti jarri hojjettu hojjaa qubattuuti kanuma jechuun barbaade. Isin ogeessaa diinagdeetii wanta baay'ee kaastaniittu. Kan irratti wanti akkasitti dabalatan barbaadu keessumatti diinagdee biyya sanaa eenyu to'atee jira. Meeshaalee biyya alaatti ba'aniif biyya keessatti galan eenyu kan to'atee jiru. Baankota fakkeenyaaf torbee darbee gabaasnee turre hooggantoonni baankii hojii gamtaa Oromiyaa namni 5 yeroo tokko ajajaa baankii biyyaalessaatiin naashinaal baankiitiin hojiirra dhaabbatanii jiru. Rakkoon isaa maanni gaafa jedhamu sharafa biyya alaa seera alatti fayyadamtanidha. Isa kana ammas seerri kan biraan bahee jira. Dambii jedhanii kan baasan jira. Seera hedduutti baasan baankota biyya sanaa keessatti. Sun siisteemii ittiin diinagdee biyya sanaa to'atanii. Infleeshinii sana akkamittiin gadi bu'uu danda'a? Yookaan immoo akkasittiin ikoonoomii kana koomaandii ikoonoomii godhanii deemuu hin danda'ama? Colonial master warri ta'an western North America ta'uu Europe ta'uu warri advantage guddinaa qaban technology qaban capital investment harri currency isaanii cimaa ta'e amma fakkeenyaaf
doolariin Ameerikaa tokkittiin birrii Habashaa kana 20 caala bituu dandeessi jechaadha. So exchange rate tokko fi 20 wal bira qabdee yoo ilaaltu doolariin Ameerikaa tokkichi dhufee buna qunnaa lama fudhatee bahaa jechaadha. Maal jechuudha suni walitti dhufaatiin dinagdee sanaafuu dandeettiin uummataa fi hojjaan uummataa fi teknooloojiin biyya keessa jiru warra jarri kun wajjin hojjettu wajjin waliin simatu jechaadha. Kanaaf infleeshin waan jedhan kun uumama jechaadha. Maaliifin waan biyya keessatti oomishamu horii xiqqoodhaan dhufanii Dutchmarkii haa ta'u, Pound Sterling haa ta'uuti yookiin immoo Ameerikaan karansii haa ta'uuti saammatee deema jechaadha. Xaafii kumtaala tokko gatii xinnoodhaan fudhatee deemuu danda'a. Buna kumtaala tokko gatii xinnoodhaan fudhatee deemuu danda'a. Ennaa sanaayyuu shoorteejii uuma biyya keessatti. Hanqina uuma jechaadha. Bunni hin hanqata. Ennaa sana namni horii Habashaa kana fuudheetu gatii ol baasee dirqamatti ta'a jechaadha. Hoolaa tokko 2,000 bituutti dirqama ta'a jechaadha. So shoorteejiin ennaa uumamu demand supply wal qabachuu dida. Dimaandiin barbaachisa fedhinsatu jira jechaadha. Supplying kan qote bulaanii gabaatti baasu xinnoodha. Ishumayyuu alatti bahaa jechaadha. Jarri kun immoo hard currency barbaacha waan jiru alatti ergatu. Maaliifin ofiisaaniiti wanti oomishan hin jiru. Kompiitarii haa ta'u, xiyyitii haa ta'u, achitti waan ittiin nama kontirool godhan kana fidachuu barbaadu. Kanaaf infleeshiniin dhaabbachuu hin danda'u. Oromiyaa baankii sana amma kan isaan sodaatanii daddaftee babal'achaa jirti. Naannoo Oromiyaa keessatti darbee iddoo biraatti jarri cimina qabu warrumti nama barate interest rate garsiiksanii fi namni gara kanatti garagalee jechaadha. Karaa biraa immoo Oromoon majoritiidha biyya sana keessatti. Baankii ofii Oromiyaa baankii ennaa jiru ennaa argu kan ofiitti qajeela argite kan ofii bira dhaqa malee Abisiiniyaa baankii naqu. Ijaa kana ta'ee fi inaaffaa dhumaan jiratti ka'anii malee dhuguma jarri sun foreign currency sana seeraa ala godhani mana dhaabuusu yoo ta'u akkas godhanii jiraatani walumaa galayyuu. Ijaa kana ta'ee fi maali karaa baay'eedha rakkoon jarrama keessa jiran biyyi dagaaguu guddachuu hin danda'u. Amma fakkeenyaaf kaampaniin dhufee bishaan amboo bitate yookiin baddallee biiraa bitate tokko price transfer waan jedhantu jira. Ofitti gurguruu danda'a. Lookaalii asitti oomisheetu dabarsee gatii barbaadeen parent company kan jedhan jirti. Kaampanii isa dura exist godhu isa biyya alaa jiru sanatti gurgura gatii gabaabduudhaan. Sun immoo deebisee biyya alaatti distribute gochuu danda'a product sana. So bu'aa ofuma isaatiiyyuu murteessaa gatii ofuma isaatii murteessaa mootummaan sun waa gochuu hin dandeessu. Ijaa kana ta'eef yeroo baay'ee biyya akkas ta'ee infleeshiniitti itti baay'ata. Zimbabwee arguu dandeenya, Keeniyaa arguu dandeenya. Guddachuu hin danda'ani. Karaa biraa Heetii faa ilaalama Faransaay jala warra turan hamma har'aatti hiyyeettii buquqxuu taatee kan hafte warri colonial masterii wajjin former colonial master by the way biyyi Afrikaa hundu bilisoomeera. Aayilaandonni hundu Jamaayikaa, Heetii kun hundu bilisoomaniiru. Maaliifin adiin qubateerra hin jiru har'a. Haa ta'u garuu connectioniin isaan qabaatan walitti dhufaatiin isaan qabaatan isuma durii sana fakkaata. Warri ala jiran influence godhu. Ganzaba isaaniin influence godhu. Namooti beekaniin harka lafa jalaatiin influence godhu. Seera alas karaa seeraas karuma barbaadeen humna ittiin influence godhan ijaa qabaataniif biyyi tokko biyyi kanaan dura walitti dhufaatii establish godhe walitti dhufaatii fi qunnamtii warra westi kana wajjiniin establish godhee jiraachaa ture har'allee harkaan baane jecha. Kanaaf walumaa galatti maalinni of danda'ee jiraachuu hin danda'u. Uummanni guddaan kanarraa of eegaa jiru uummata Eertiraati. Eertiraan influensii warra alaa kanarraa ijaa of eegdee amma namni baay'ee irratti odeessa rakkoodha jedheetu odeessa. Garuu balbala isaa cufatee taa'e. Gara fuulduraatti waggaa 20-30 booda kan guddachuu danda'u uummata biyya Eertiraati. Maaliifin influensii biyya alaarraa of eegaa jira. Hannummaarraa of eegaa jiru. Korraapshinii amma wayyaaneen keessa jirtu kanarraa of eegaa jiru. Walumaa galatti hin guddatu dinagdeen biyya kanaa guddachuu hin danda'u. Infraastiraakcharii ilaaleetti Itoophiyaan guddatteetti. Itoophiyaa ikoonomii argawal. Daandii koloniyaal maasteroonni hojjetan sana ilaalee dinagdeen guddateera namni jedhu nama beela'aa jiru waan nyaatu dhabee jiru gatii sangaa tokko 20 ga'e tokko naa ilaalu attamitti dinagdeen guddateera jedhee dubbachuu danda'a. Kanaaf walumaa jala harkaa macancaree jira walumaa galatti jechuu kooti. Dr. Gizaachoo seerri privatization qabeenya mootummaa dabarsanidha kaampaanota biyya alaatti gurguruu
haala kamiin hojiirra oola mee isa kanarraa nu ibsaa keessumatti amma akkuma obbo Rondaasaan kaasanii warshaaleen akka beddellee hedduudha baay'ee biyya magaalaa keessa kan jiran hoteelonni gurguddaan illee yeroo isaan dabarfamanii kennamantu jira. Dabarfamanii gaafa kennaman abbaan qabeenyaa dhuunfaa dhufu akka mootummaatti nama tajaajila namaan kennu. Qabeenyatti dabalaa yookaan immoo vaaluu adii godhaa gatiin waan sanaa dabalaa deema uummatatti. Tajaajila uummataarraa keessaa ba'aa deeman sun namoota qabeenya guddaa qaban duwwaata itti fayyadama. Kanaaf seerri isaa akkamii mee sanuu ibsa? Amma waan guddaa waan nuti ilaaluu irra jiru gaafa warshaan tokko dhuunfaatti dhufuu haa ta'u inni ture dhuunfaatti dabarsuu haa ta'u yookaan inni haaraatti dabarsuu haa ta'u dubbeensaa maalidha kan jedhu sanatu ilaalamutu irra jira. Dubbeensaa ikonomik intarestii moo bu'aa naannoo sanaa fidamoo namoota jiruu argachiisamoo teknoolojii transfer godhamoo teknoolojii transfer godhee knowledge spill over jedhu beekumsi naannoo sanarra jiru gara kutaa biraatti illee faca'ee naannoo uummata naannoo sanatti jiraatu illee faca'ee gara sanatti akka inni deemuu danda'u waan godhu yoo jiraate sanadhaan kanaaf dhuunfaa investeroota kanaaf uffitti waammatta jechuudha. Kun hin jiru taanaan saamicha argite. Kun hin jiru taanaan dantaan naannoo sanaa dantaan misooma naannoo sanaa hin eegu taanaan mootummaa harkaa fuutee dhuunfaatti dabarsuun suni saamicha mootummaan ittiin horii argachuu barbaade gurguree ittiin argachuu barbaade malee ummata naannoo sanaaf bu'aa inni fidu tokko hin jiru jechuudha. Yoo ummanni naannoo sana jiru bu'aa argate amma fakkeenyaaf mootummaan Oromiyaa warshaa biyya sana keessa jiru hydroelectric power biyya sana keessa jiru yoo achirraa galii argata ta'e taaksiidhaan gibiraan qaraxaan yoo irraa bu'aa argata ta'e naannoo sanaaf bu'aa akkasii fideera mootummaa sanaaf galii akkasii galcheera waan jedhu tokkotu jira jechuudha. Tokkoffaa mootummaa Oromiyaafis hin qabu uummata Oromoofis bu'aa hin qabu saba naannoo sanaafis jiruu hin kennine qabeenya naannoo sanaa hin balleessaa lafa naannoo sanaa hin balleessaa environmentii biyya sanaa haala qilleensa biyya sanaa laga qilleensa sanaa waan hundumaa hin booressa jechuudha hin awwaleessaa jechuudha. Suni bu'aa tokko naannoo sanaaf yoo qabaachuudhaa baate bu'aa inni kenneeruufi abbuma tokkoof jechuudha. Nama biyya lafaarraa dhufu eessaa dhufu. Maqaan isaa maal jedhama? Investimentii investeroota qabeenya dhuunfaa jajjabeessine jechuuf hin fakkaata. Garuu isa miti wanni isaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf gaafa amma dimookiraasiin jiramoo hin jirumoo jennee jira hin jiru jennee gaafa gaaffii kana kaasu. Gaafa investimentiin jiramoo hin jiru jennee gaaffii kana kaasu. Dafneetu kiyyoo isaan nu kaan sana keessa galla jechuudha. Kiyyoo isaan nu kaan maalidha? Akkamiin misooma keessa jibbitu. Warra misooma jibban, warra farra misooma siin jedhu jechuudha. Yoo ati dimookiraasiin jiru, dimookiraasiin akkasidha, mootummaan sun akkasidha, farra dimookiraasii siin jedhu jechuudha. Argite? Suni rakkina qabu jechuudha. Rakkina sana ittiin ofirraa dhoowwachuuf namicha kana diinessu jechuudha. Ittiin tokkoffaa ani inni dhufe ittiin sababa gowwoomsuuf misooma dhufe qabeenya abbaa dhuunfaa jajjabeessina jennee finne investimentii jabeessina jennee biyya guddisna jennee waan akkasii misooma jennee maqaa sana sii fidu jechuudha. Eessatti kamirratti biyya guddisa jettee gaafa keessa galtee ilaaltu wooma tokko irratti qabeenya dhuunfaas haa ta'u qabeenya biyyaas haa ta'u wooma tokko irratti biyyaaf hin fidu jechuudha. Horii itti argate mootummaa sana yookaan warra aangoorra jiran yookaan immoo warra ittiin paartii sana deeggaran qofaatu bu'aarraa argataa jechuudha. Bu'aan uummatarraa intarestiin uummataa dantaan uummataa keessa hin jiru jechuudha. Waa asirratti dabalu. Eeyyatti dabala. Argitee duratti waan amma teessoon tuttuqe keessaa teknoolojii knowledge transfer waan jedhan kana tiirii guddaadha wanti kuni.
Technology transfer yookiin knowledge transfer yoo jennu maal jechuudha? Tokkoffaa biyyi subsidiary fi egaa parent company kan jedhani company suma dura uumamee dura biyya alaa jiru amma fakkeenyaaf biiraa baddallee yoo argitu namni bitee company bitee biiraa company durii kan Jarman ture dha jecha. Company biiraa Heineken kan jedhu kan qabu Jarman keessaa kan qabu tokko baddallee ennaa bitatu beekumsa yookiin muuxannoo Heineken keessatti qabu tokko gara Iluu Abbaa Booraatti fidee uummanni naannoo Iluu Abbaa Booraa jiru sun muuxannoo jara kanarraa argatuun biiraa kan biraa banachuu danda'aayyuu barumsaa fi teknoolojii jararraa argatuun ofiisaatii gadi bahee kan isa fakkaatu banachuu danda'a baddallee yookiin immoo bureetti yookiin immoo naqamteetti cinaadhuma sanatti yookiin immoo Jimma magaala Jimmaatti godhachuu hin danda'a jennee of gaafanne teknoolojiin jarri fidan yookiin immoo beekumsi jarri fidanii uummata kanaaf dabarsan jiraachuu hin danda'u. Maal yoo jettu manajarii isuma achiitu dhufa nama keenya training godhanii yookiin hin barsiisan. Achumaayyuu manajarii tokko appoint godhanii fidu. Akka kunoo Paappaasii duratti Ijiptirraa warri British ergaa turte jechaadha. Wanti kolonii rakkoonsaa kana harka duubaatiin hojjetu. Teknoolojii soo ta'e kan hin beeku, maaneejmentii sanas kan beeku namicha faranjii sanatu dhufee leebararii warra humnaan hojjettu qofa qaxaraa isayyuu poolisii ofiisaatii barreesseen seera ofiisaatii heera ofiisaatiin baaseeniyyuu kan falaaf jechaadha uummata cunqurfamaa naannoo sanaatiif. Kuni dargiin dhufee kan biyya ari'e kaampanii akka Amrooppaa Mootors yookiin immoo kan akka adda addaa kana innaa Haayile Sillaasee kan gochaa turan isaanuma sana deebi'e. Hamma maalinni naanna'ee namni bilisummaa innaa duraa sana bara dargii argate sana dhabaa jiraa jechaadha qabata warra wayyaanee kanaan. Ijoolleen kunis immoo waan godhan hin qaban maaliifin seera dargii duriirra akka warra hojjaarra oolchine warri weestii kun mo'ataniiru. Addunyaan mo'atamteetti ideoloojii biraa implement gochuun hin danda'amu. Kanaafuu technology and knowledge transfer wanti jedhamu kuni gonkumaa'uu hin danda'amu biyya Afrikaa keessatti maaliifin warri alaa nama ofii erganiitu isa dhiisii Chaayinaan amma nama akaafaa baatee deemullee biyya ofiitii fiddeetu Finfinnee keessatti hojjechiifti jechaadha. So nothing will be transferred. Teknooloojiin isaa ta'u beekumsi Chaayinaa irraallee dhufee biyya keenyatti transfer hin ta'u. Chaayinaan garuu laali biyya Ameerikaa fi warra weestii kana biyya ofiitti galchitee gaafa hojjechiiftu seera baafte. Seerri maal jedha? Biyya alaati yoo nama fidde ji'a ja'a yookiin waggaa tokko qofa fida Ameerikaan tokko amma kaampanii say Ford Truck achi keessatti manufacture godha yoo ta'e hojjeta yoo ta'e oomisha yoo ta'e waggaa tokko yookiin waggaa lama qofa kana gochuu dandeessa faranjii fiduu dandeessa sana booda namichi biyya isaatti adeemu ijoollee keenya barsiisuu sirra jira jetteetu mallatteessisiifti jecha. Ijaa kana kaampaniin Ameerikaa tokko biyya Chaayinaa yoo dhaqu knowledge transferii fidee dhufa jecha ijoollee Chaayinaa barsiisaa ijoolleen Chaayinaa ofiisaanitti biyya ofii bulchu jecha. Inni keenya garuu namicha sawaa beeku bakkee bu'uu dhiisiiti isa akaafaa qabateeyyuu bakkee bu'uu hin dandeenye Chaayinaan achi dhufteetu lafa qofforaa jirti. Kanaafi karaa kanas ilaaluun nurra jira. Maanaajeroonni kan dhufan biyya alaati. Poolisiin kan barreeffamu humna alaatiini. Therefore, no technology or knowledge is being transferred gara uummata gurraacha kanatti jechaadha. Kun egaa keenya qofa miti biyya Afrikaa hundata akkasitti jira. Kun maaliifi hidhata warra gooftolii isaanii wajjin qaban san akka waaqaatti ijaa ilaalaniif oo barbaadan sin garagalchinaa jedhu. Oppositionii baay'ee jira. Karaa tokko oppositioniis immoo qarqaraadhuma jiru be. Yoo ishiin kun balbala bantee akka isaan barbaadan gochuu dhiifte hin garagalchanii nama biraa ol kaa'u. Kanaaf there is no technology or knowledge transfer biyya keenya keessatti. Obbo Jamaal keessumatti sirna biyya sana keessatti wanti yeroo baay'ee ka'u daangaan mootummaa federaalaatiif daangaan naannoleen beekamu. Biyya federaalaa gaafa jedhamu naannoon ofiiseeti obbo Ishiiti jedhama. Akkasittiin kan dubbatamus. Garuu daangaan sun hin beekamu. Fakkeenyaaf baankiin Oromiyaa keessa jiru hundumtiyyuu humna federaalaatiin gaggeeffama. Telekominikeeshiniin albuunni gurguddaan galii guddaa yookaan immoo investimentii guddaa gaafatan Oromiyaa keessa jiran federaalaan buluu isa qofaa otoo hin taane baajetni galiiwwan Oromiyaa keessa saba hundumtiyyuu federaalaaf eegalanii booda deebi'ee isaaniif deebi'a.
kennanii deebi'anii gaafatu jechuudha. Inni kun federaalizimii biyyoota kabraa wajjiniin gaafa ilaalamu. Federaalizimiin jira jechuun hin danda'ama yookaan immoo haalli isaa akkamitti ilaalamuu danda'a? Gaafii bareeda. Afaan Amaaraatiin mammaaksa tokko na yaadachiiftee beektaa? Amaarri maal jedha malka xufuun basa miidhagfuu. Namicha bifa fokkuu maqaan bareechisuu yaalu jechaadha. Sirni TPLF kun sirna fokkataadha. Garuu immoo halluu itti dibuutu isaan irra jira dirqama. Maaliif jarri kun tokkoffaa akka sabaatitti yoo ilaalle bakkeen isaan irraa hundeen dhufan impaayera san keessa uummata jiraatu keessa harka parsantii 5 yoo ta'e san hin caalu. So parsantii 5 harka 95 of jalatti hacuucee bulchuudhaaf tooftaa isa feesisa. Mala feesisa. Malli isaa kun immoo maa'inni waan fokkataa hunda maqaa babbareedaa itti dibuu qaba. Yoo sirna Itoophiyaa kanaan federaalizim jenne yeroo dheeraaf bulchuu dandeenyaadha. Master plaanichi part of this. Dubbiin guddoon. So amma yoo ilaalte akkuma tamma jette kana biyyoota biraa biyya federaalizimiin jiraatan keessatti uummanni tokko naannaan isaa hin beekama beekamiinsa afaaniin Oromiyaan Oromiyaadha jedhamu kana osoo hin ta'in daangaan isaa dimaarkeetir ta'eetiin hin beekama. Humni bira alaa dhufee daangaa san keessa waan jiru irratti murteessuu hin danda'u. Kan federaalaallee uummata naannoo sanitti murteessa. Amma fakkeenyaaf isteeta amma Minisootaan keessa jiru kana keessatti federaal gavernmentiin akkanumaan ol ka'ee naannawa kana paarkii godhuu barbaadna jechuu hin danda'u. Fakkeenyaaf naannawni kun waan bosona guddaa qabuuf waan lafti isaa bareedaa ta'eef paarkii godhuu barbaadna Minisootaa tun sirra murteessina jechuu hin danda'u. Biyya keenya keessa wanni jiru immoo maal inni? Jarri kun maqaa bareechisuudhaaf federaal steet jedhanii Itoophiyaa impaayeratti san maqaa impaayera jedhu kana yeroo yeroodhaan muuxattee deemtee federaal ofiin jettee jechaadha amma Itoophiyaan tun. Kun hundumtuu kaayoo duuba duuba jiru irraanfachuun irra jiru yeroo hunda irra deddeebine. Galiin siyaasaa inni guddaan aangoo siyaasaa to'atanii qabeenya to'achuudha. TPLF waan biraatiif biyya keenya hin dhayne. Waan biraatiif qawwee hidhan. Kan isaan gochuu barbaadan maaliin sirni naftanyaa gitabittuu Amaaraatiin ture jira. Inni sun aangoo irra taa'ee lafa hunda saamaa ture. Gitabittuu Amaaraa kana achii kaafnee naftanyaa biraa kennaan maqaa irra kennaadha. What happened practically wanti ta'e maa inni Amaarticha qawwee hidhatee qawwee irraa hiikkatanii ofii isaatiin qawwee hidhatanii naftanyaan Amaaraa naftanyaa Tigreetiin bakka bu'e. Wanti biraa wanti ta'e takka hin jirtu. Okay. Naftanyaan Tigree kun immoo naftanyaa Amaaraa caalaa hammaachuun dirqama isaati. Maaliif? Bal'innaan confidence hin qabu. Humna ummataatiin ofirratti abdii guddaa hin qabu. Yeroo gabaabaa keessatti uummanni nu jibbee ofirraa nu kaasuu danda'a. Afaan kennan beekanii, aadaa kennan beekanii, nuti immoo baay'ee xiqqaadha wanni jedhu kun sodaan kun waan jiruuf tooftaa Amaaraan adda tahe kan biraa haaraa dizaayinii godhuu qaban. Kunis maal inni duraanin Amaarri afaan keessan isinii fudhachuu didee, duraanin naannoo keessan isinii fudhachuu didee, duraanin akka isin of bulchitan isinii hayyamuu didee, nuti immoo isaan irra gaarii taanee dhufneerra. Kunoo afaan keessaniinis barachuu dandeettu. Naannoo keessanillee maqaan isaa akkana jedhama. Kun tooftaa isaan ittiin saamuuf baafatanii dhufan. Yoo isaan hin hayyamin yoo isaan hin hayyamin jechuu jiru kun yoo fedhii isaaniin tahin afaan Oromoo biiroo isaanii dhaqanii har'a cufnee irraa booda hin jiru jechuu danda'an. Opiidiyoowwan dhagootuun qabdu. Oromoon biraa ka falmataa jiru falmachuu itti fufuu malee fala biraan qabu jechaadha. Magaalaalee gurguddataa jiran magaalaalee Oromiyaa keessa jiran hundumaayyuu haga danda'ameen federaala jala galchinaa jedhan Finfinneen akkasii, Jimma akkasii, Adaamaan faatillee akkasii. Amma inni kun quubsuu ni dadhabe. Innummaan kunuyyuu innummaan agartee babal'atanii magaalaalee babal'isaa deeman kunuyyuu quubsuu dadhabnaan godina addaa jedhanii Oromiyaa keessa uuman naannoo Finfinnee kan hanga kiiloomeetira dhibba sarkilii san naanna'aa jechaadha. Inni kun hundumtuuyyuu karoorri isaa duuba kan jiru maalinni tokkoffaa isuma duraan federaala jedhanii hanga tokko sossobuudhaaf maqaadhaan itti diban sanuyyuu dhabamsiisuudhaaf tooftaadhaan hidda gadi godhatanii hidda gadi jabeeffatanii deemaa jiraachuu isaanii hubannaan isuma duraan Amaarri bu'aa ofiitiif gittibita Amaaraa duraan dalagaa ture san amma dhuunfannee jirra uummanni kun callisee jira waan federaala jedhu kanallee hanga tokko yaada isaa fudhachiifneerra humnaan itti fufnee babal'annee isteetuma silaa Oromiyaa jennee maqaa duraaniin hanga tokko akka ittiin fakkeessaa turre kanaayyuu bifa biraatiin deebinee unitary government kama silaa agartee tokko fakkeessuyyuu uumnaadha dubbiin itti deemamaa jiru kun bal'inni isaa yoo laalte amma bajeta akkuma tamma duratti jetta kana qabeenyi impaayeratti san keessa jiru harka 70 fi 80 Oromiyaa keessaa dhufa. Jarri kun carraa biraan qaban
bajeta oromiyaa keessaa dhufu federaalatti dhaqee akka isaan barbaadanis hin gichaa jechi federaala jedhu kun ani dhugaadhaan federaala waan jedhu illee ittiin amanu isaan bira dhaqee ka'eet isaantu akka ofii barbaadetti hojjettoota isaaniitiif ramadaa jecha hojjettoonni isaanii kunees oromiyaa keessa warra isaan ergatan bajeta hagana siiramanneerraa hagana hojjedhu hujii akkanaa fiixa baasi sanuummoo kan TPLF fudhateef yoon tahin jarri hujii irra oolchuu hin danda'an yeroo baay'ee yoo agartee jiraatte bulchiinsuma amma Tigreen itti jirtu kana keessatti bajanni oromiyaadhaaf ramadame jedhamee kenname sunuyyuu dhuma waggaati irratti ni deebi'a oromiyaan fiixatti baasuu hin dandeenye hujii hojjettuu hin qabdu karoora gahaa hin qabdu egaa kuni maalirraa madda mootummichi TPLF kun akka oromiyaa keessatti namni keenya guddatu fedhiin qabu kanarratti hundaa'anii maal godhan bara itti aanu bajeta irraa gasiiksan kan bara dabaree waan hojii isaa fiixa bahuu hin danda'amne jedhamee sababa saniin hanga isaa barbaachisu caalaa ramadame kanaafuyyuu oromiyaan bara itti aanu ammas irraa gadi kutan qabeenyi kun eessaa dhufaa jira ka isaan irra deebisanii fudhatan kun oromiyaa keessaa dhufaa jira jechaadha so tooftaan ittiin oromoo bulchaa jiran inni federaala jedhu kun maqaadha malee daangaa oromiyaa dhaqee barbaada fiizikaalii hojjettee oromoo biraallee ka qaamaan biyya san keessa jiru hin gaafadheen argadhoo jettee hin jiru hin barbaannee dhabne yinuu matammaan kennaayyuu akka daangaan sun agartee sirriin ta'een oromootu garsiisuudhaaf jecha daangama sanuyyuu teeknikaalii eessa jira kan jedhu hin jiru hin agartu isaan kana wanni tolfatanii fi dhimmuma maaster pilaanii kanaa guddii jedhama irraanfachuun nurra hin jiru kaa'oo siyaasaa maali eessa gahuudhaaf jirri kun maal fiduudhaaf oromiyaa dhufan oromoodhaaf jedhanii ijaaramanii oromoon akka waa baratuuf oromoon akka dagaaguuf oromoon akka guddatuuf ijaaramanii no in the first place so duratti amma jarri waan teknoolojii tiraansfarii fi nooleejii tiraansfarii kaasanii turan baay'ee mee akkanatti haalaallu namni martinuu beekaa ta'e jennee fudhannu namni martinuu barataa jennee fudhannu okay biyya san keessatti oromoon illee barate jedhee fudhadhu nama barate tokko namni akka laayyuutti bulchuu hin danda'u kanaafuu beekumsa qabu namichi qabu sun abbicha kaan akka inni baratu yoo ka godhu taate ofitti qixxeesse namni sitti qixxaahee jennaan ammootu beekumsaan si wajjin wal dorgomsiin sun akka hin jiraanne teeknooloojiin duubatti hambisuu qabda beekumsaan duubatti hambisuu qabda sirni amaaraa fuuldurumatti baaseetiniin oromoon akka kutaa afurii ol hin baranne wanni jedheef waggaa 100 of duubatti hambifnee bituu barbaanna akkamitti barsiifta kan jedhu kun no knowledge transfer no technology transfer soba sun kabiraatti si dabala kan waan kanaaf ragaa ka ta'u biyya oromoo keessatti namni waa barate taa'uu hin danda'u jiraachuu hin danda'u sababa itti sababanii ati miseensa abaa'ooti ati maalidha jedhanii ari'ama teeknool alarraa nama barate kabiraa galchina jedhanii immoo diyaaspooraa maqaa jedhuun warra barate dachaafna jedhaniit kanuma ofii ari'an san soba ammootu alarraa beekumsa deebisuu barbaanna qabeenya galchuu barbaanna teeknoolojii galchuu barbaanna jedhanii soban kan bira waa'ee sooromiinsa oromoon abbaan qabeenya tokkichi isaa jiraachuu hin danda'u biyya san keessa yoo dhugaadhaan qabeenya isaa haqaan ka sooratu ta'e yoo ammoo jiraaf ergamaa ta'e qofa yoomaaf namoota sooreyyii oromoo isaanuma fixe jedhuma kana ajjeese warra akka daraara kafanii fa'aa namni martuu ni yaadata sooressa oromoo uumne wanni jedhus hin jiru sooressa oromoo ka jiru iyyuu ni dhabamsiifnaadha karoora TPLF keessaa tokko maalinnis baay'ee adaraa ka jedhu namni dubbisee hojii jira taate warri nuuf mormu warri nuuf balaa warri nuuf hamaa tokkoffaa oromoo barate lammaffaa oromoo qabeenya qabu kanaaf ummata kana duubatti hambifneetiin akka barbaannetti bulchuudhaaf beektota isaatii fi sooreyyii isaa dhabamsiisuu qabnaadha kanaaf wanni misooma jedhamee oromiyaa keessatti deemu kun hundumtuu qabeenya oromoo saamuudhaaf malee waan oromoof yaadamee hojjetamu tokkollee akka hin jirre oromoon jala sararee hubachuu qaba waan jedhu natti mul'ata. Obbo Hundaasa yaadatti dabalaa qabdu. Sirriidha. Maal seete waa'een federaalizimii amma sin kaaftan kuni federaalizimiin maali maqaan isaa jennee amma biyya Ameerikaa kana keessa jirra. Isteetii adda addaatu jiru biyya kana. Yaani kutaa biyya Yuutaa keessa jira. Yuutaan bulchiinsa mataa isaatii qaba. Mootummaa federaalii yookiin kan Obaamaan bulchu kana wajjin kan Waashingtan irraa gadi hajaju kana wajjin qunnamtiin isaan qaban baay'ee xiqqoodha. Yoo namni waa jallaa hojjetee Denver yookiin Colorado irraa gara kana dhufee wal qarqaaranii nama sana qabanii hidhu malee yookiin immoo taaksii ofiisaati akka Yuutaatti waggaatti mootummaa federaal jedhaman kana muranii kennani malee walitti dhufaatiin qaban. Yuutaan seera mataa ofii baafata. Fakkeenyaaf dhiirri walitti heerumuu hin danda'u jedha seerri Yuutaa. Seerri Colorado immoo wal fuudhuu danda'a jedha. Seerri Yuutaa asitti immoo biyya kutaa Yuutaa keessatti mariwaana xuuxuu hin dandeessu, hashiishii xuuxuu hin dandeessu jedha. Colorado dhaqxe immoo hashiisha xuuxuu dandeessa jedha. Kanaaf of bulchaa jira argitee federaalizii kutaawwan Ameerikaa adda addaa
Kaalifoorniyaan kan mataa ofii qabaa kan yuutaa keessan seenu. Wanti inni walitti dhufu wanti inni wadhaan amma driving license faa keenyatu baafata asitti baafannaa garuu oofnee Kaalifoorniyaa yoo dhaqne ati driving license ati ittiin konkolaachiftu kuni kan Kaalifoorniyaa miti jedhanii nuun hidhani. Haa ta'uti laayisensiin yookiin immoo liceensaan ani biyya yuutaatti qabu hojjechuudhaaf Kaalifoorniyaatti hin hojjetu. Kaalifoorniyaa dhaqee kanuma koo achittan kan Kaalifoorniyaa baasa malee kan yuutaatti baafadhe sun hin hojjetu. Amma maal argitu achirratti egaa. Garaagarummaa isteetiin kutaan biyya adda addaa walitti dhufe Ameerikaa ofiin jedhe kun seera mataa fi heera mataa ofii hin qaba jecha gavarnarii mataa ofii qaba jecha ofiif filla. Gavarnarii keenya nuti harka baasee fila. Garuu namicha isa federaalii bulchuus immoo hin filla. Walitti qabee nu hundaaf akka diinni yoo dhufee biyya kana weerrareef kutaawwan hunduu dhufanii wal qarqaaranii aarmii walitti buusanii ganzabni taaksii nuti kanfallu kun loltuuwwan sanayyuu qaxaruudhaaf hojjeta malee sun humna qabaatee akka biyya wayyaanee nama bulchitu kanatti wanni jedhu amma gara keenyatti yoo as deebinu ethnic concentrationiin aangoo ethniikii tokkitti harka jira. Generaalota wayyaanee kana ilaala. Armiin kun naqamte yookiin gimbii yookiin najjoo yookiin immoo carratti baale keessa jiru yookiin immoo bulee horaa jiru loltuu eenyuti? Kan Tigreetii miti. Federaalii jedhaniitu maddoo hunda jira jechaadha. Ambootti ennaa ijoollee fixan poolisiin inni sila dhalataa mana Ambootti dhalate tokko mararfannoo ijoollee sanaa ijaa qabuuf inni ijoollee sana akka barbaannetti hin ajjeefnu ijaa jedhaniif federaal poliis jedhaniitu yookiin immoo armii warra wayyaanee fidanii achitti ijoollee ajjeesaa kan ture kan wayyaanee hajajju uummata Beenishaangul yookiin immoo Tigraay kana fidanii jecha. Egaa maalinni humni hundumtu qabeenyis loltuunis poolisiinis hajajuunis power concentration in ethniikii tokko jalatti galee murtee kan baasu ethniikii tokko ta'ee armiin jeneraaliin ethniikii tokko gaafa ta'u baawundariin nuti daangaan nuti dubbannu daangaa lafaati moo daangaa seera baasuuti daangaa heera baasuuti achirratti addaan baafachuun nurra jira eenyutu heera baasa heerri sun kan eenyuti Oromiyaan dhuguma ofiishiitii heeraa fi seera baafattee akka seera ishiitti bulaa jirti. Eega akkas ta'ee maaliif iyyuu kun hoomachoo gubbaa gudar qarqara armiin wayyaanee kun akka Baagdaad fakkaatee irra garagalee maaliif ta'a naannoo sana. Keessaa karaa lixa Oromiyaa kana jecha walumaa galatti sochii sana dhaamsuudhaaf uummata sana doorsisuudhaaf kan itti bobba'ee jiru armii wayyaanee haarinda Tigraay. Kan seera baasu kan heera baasu ilmaan Tigraay. Kanaaf daangaan hin jiru jechaadha. Daangaan naa jennu daangaa lafaa miti. Kana beekuutu irra jira. Daangaa humna seera baasuu heera baasuuti. Abbaa barbaadan shaaranii abbaa barbaadan aangoo irra kaa'uuti. Daangaa sana malee daangaa lafaa miti. Waa'ee fiskal budget fiskal year waggaa tokkotti bajeta innaa galchan asirratti wayyaaneedhaaf wanti nani dhugaa ba'uuf maaliif warri Oromiyaa keessatti jarri asaayin gootee fittee lafa keessa baay'een isaanii Oromoo miti afaan Oromoo dubbatu malee. Ana barumsaa dhaqaa yuunivarsiitii adda addaa dhaqaa so bajeta sana fuudhanii kan waggaa tokko innaatti kennan karaa hatu barbaada malee kun biyya kooti jedhee akka ilmaan Tigraay fi hojjaarra oolchanii Tigraay guddachaa jirtu kana ilmaan nama biraa afaan Oromoo dubbattu OPDO keessa jirtu sun Oromiyaan biyya kooti jettee horii sana akka barbaachisutti dhimmarra oolchitu. Kanaafi karaa hattootuma barbaaddu yeroo hunduma horii sana deebisuutu irra jira jechaadha gara mootummaa kenne federaalii sanatti jechaadha. Kun sirriidha. Federaaliin tokko bajeta sana allokeet godha. Oromiyaadhaaf hin kennaa, Tigraay hin kennaa, Amaaraaf hin kennaa. Garuu warri hattuun horii hattee kiisishii keessa keewwachuu barbaaddu otuma tottolfattuu dagaagina biyya sanaa keessatti mana barumsaa ijaaruu irratti social infrastructure ijaaruu irratti aadaa guddisuu irratti miidiyaa guddisuu irratti ijaan hojjenneef horiin sun waggaan isaa hin nagaa expire godhaa horii sana wayyaanitti ol deebisu jechaadha. Bara dhufus akkana godhu jechaadha.
Kanaafi egaa badiinsa maayinni hundi irraa bade gaafa wayyaaneen nama barate Oromoo amanuu didde OPDO bifaaq onagi yoo ta'an jedhe mallas illee naa jiru ennaa sana ijoolleen Oromoo baay'een kan keessa jiran sossodaatteetu iyyuu nama silaa qoratte qissa 28 waan jedhanoo beektan ta'e qissa 28 wayyaanee kuni maal godhaa qorannoo otuu ati miseensa OPDO'n ta'in qorannoo sirratti gaggeessa maqaa kee maqaa abbaa kee akaakayyuu kee abaabilee kee akaakilee kee karaa abbaa kee karaa dhaqee sana qorateetu gaafa qissi sana guuttee jettu hin ilaalu jechaadha duubatti dhaloota sadii arfuun booda sanyiin kee maal ta'a achirraa fuudhaniitu achi si kaa'u aangoorra si kaa'u jechaadha. Sana booda sittimu ati sin beektaa dhalataa biyya sanaa miti Oromoon yoo ka'ee biyya isaa qabate biyya bulche bariin kanuma keetii naftanyaa jedhanii si ajjeesu jedhamee ijaa itti maniif namichi sun bajata sana karaa hatu barbaadu malee hojjaarra oolchu gabaabsee kan biraa wannin jechuu barbaadu waa'ee filannoo. Filannoo amma harka dhibbaaf mo'anneerraa jedhanii ennaa jedhan madirak paartii madirak kan jedhaniif ijoolleen baatee namni wayii innaa sappoortii godhannaa qarqaarsa godhu argine irra. Barkuma tokkollee hin arganne. Maaliif isu yoo jettan ijoolleen OPDO keessatti dura bakkee qabatan sun bakkee sana gadhiisuu jaan barbaanneef ofuma isaanii ka'anii nama reebanii nama tumaniitu filamne irraa jedhanii gooftaa isaanii bira wayyaanee bira dhufu jechaadha. Wayyaaneen maal gochuu dandeessi? Tole baga filamtan jettee hin gammaddi jechaadha. Looyaal ashkarii amanamaa argattee hordii. Kanaaf karaa tokko tokko wayyaaneenis rakkachaa jirti. Namooti Oromoo hin taane Oromoo keessatti dhalatantu kana gochaa jira. Garuu OPDO'n hunduu kana miti. OPDO keessa ilmaan Oromoo hin jiru, qubsatan hin jiru. Maaster pilaanii kana kan qarqaarree jiru. Concentration humni wayyaanee harkatti galee aangoo kan harkaa fuudhu ishii ta'uu ishii warri dura dhaabbatan Oromoon ilmaan Oromoo achi keessa jiru. Kanaaf OPDO hunda akka badaatti ilaaluullee hin dandeenyu. Garuu achi keessa kan aangoo qaban olaantummaa kan qaban warra dhiigaan Oromoon taane aadaa fi wanniidhaan Oromoon taanetu keessa jira. Isaantu iyyuu bajetiin kunillee akka hojjaarran oolle godha malee ijoollee Tigraay miti. Dr. Gizaachoo yaadatti dabalataan qaban jettanii turtan. Waanan qabu waa'ee dimokiraasii fi waa'ee federaalizimii irratti asirratti waanan ani dubbachuu barbaadu maaltu jira isinitti fakkaate. Federalizimiin already gaafa gaaffii kana kaasnu gaafa waa'ee dimokiraasii kaasnu akka nuti karaa isaan irra deeman akka nuti deemnu barbaadu sanarra deemnaafi jechuudha. Karaa isaan ittiin nu mo'an sanarra deemnaaf jechuudha. Gaafa Itoophiyaa Itoophiyaa moo tokkummaa miti Itoophiyaa miti jennu gaafa dimokiraasii moo dimokiraasii miti misooma miti gaafa jennu karaa isaan barbaadan irra buunaaf jechuudha. Maal jechuu barbaadan isinitti fakkaata? Mootummaa abbaa feetee ta'e mootummaa Oromoollee ta'e Oromoo lafarraa buqqisuun yakkan humnaan ummata sana lafarraa buqqisuun qeessaarraa buqqisuun yakka goote jechuudha. Ethnic cleansing genocide goote jechuudha. Karaa kamiinuu justify gochuu dandeessu. Kana waan ta'eef jettee sababa uummattee kanadha jettee irratti himuu dandeessu jechuudha. Maaster pilaaniidha jechuu dandeessu. Investimentiidha jechuu dandeessu. Federeeshiniidha jechuu dandeessu jechuudha. Akkanni federation hin taane hin beeku. Oromiyaa regional administration jedhaniitu nuti. Kuni maal jechuudha? Oromiyaa kifla hagar jechuudha. Kifla hagar astadaadar jechuudha. Malee waan tokko nuti maan jiran jechuudha. Dimokiraasii gaafa nuti jennu seenaa guddisaa dimokiraasiin bal'isaa deemnadha. Dimokiraasiin biyya lafarratti uummata lafarraa fiteeti. Dimokiraasiin seetilarootaafis seetilars dimokiraasii ta'a jechuudha. Isa sana nutti isa sana nu guddisu jechuudha. Gaafaati gaaffii gaafattee gaaffii dhibbummaa gaafattaa siin jedhanii sirratti himuu jechuudha. Dimokiraasii keessa dirqamatu jira. Dirqamni suni maalidha dimokiraasiin hin jedhu. Jijjiirama daddafaa ta'e hin barbaachisu jedha dimokiraasiin. Gaaffii amma Oromoon gaafatu kana waggaa 150 keessatti deebisuuf jechuudha. Waggaa 150 keessatti hamma nuti deeffannee dimokiraasii wajjiniin participate godhaan jedhanii isa sana nutti manii hamma isaan dimokiraasiin biyya sana keessatti guddatee jedhanii nutti manitti Oromoon lafarraa dhumee lafarra hundi keenya lafarraa fixu jechuudha jarri sun ittiin yeroo bitatu ittiin lafarra butatu malee waa tokko waan dimokiraasiis miti waa federaalizimiis hin jiru jechuudha.
isaan kan isaan gochuu barbaadan settlers democracy qubattoota fidanii nu keessa qubsiisuu. Nu keessa qubsiisuun sun immoo inni mataan isaa genocide resettlement programii lafa uummanni tokko hawaasni tokko qubate irratti resettlement program irra deebi'anii nama qubsiisuu jechuudha. Nama siksagaadhaan lama qubachiisuu jechuudha. Nama bakka tokkorraa fidanii iddoo tokko qubsiisuu jechuudha. Ethnic cleansing jechuudha. Sin irratti beekne irra dhaabaa jenna. Kana dhaabuu baannaan nuti Oromoo iyyuu miti. Dhalli Oromoo tokko otoo beekuu ofirratti badiinsa ofirratti sanyii duguuggaa ofirratti gaggeessuun irra hin jiru jenna nuti kana. Argite? Kana himuutu nurra jira saba keenyatti jechuudha. Ummaan Oromoo tokkoon isaanii maa OPDO hin taane maa abbaa fe'e hin taane ofirratti badiinsa ofirratti hin gaggeessinaa jennee ergaa itti himuun nurra jira jechuudha. Dhalli Oromoo ka'ee uummanni buqqa'u kun qe'een buqqa'u kun Oromiyaa lamatti cabu kan teenyee ilaaluu hin dandeessu teessee hin ilaaliin ofirratti duguuggaa sanyii ofirratti hin gaggeessinii jennee ergaa kanatti dabarsuun nurra jira. Akka dhala Oromootti hirriba malee har'a kun hirriba malee nu bushuutu irra jira. Akka dhala Oromootti nu addeessuutu nurra jira. Abjuu hamaa nutti ta'uutu nurra jira malee isaa wajjiniin irra gorree dhaqnee lafa fudhanne keessumaa namoonni biyya kana keessaa dhaqanii biyya alaa keessaa dhaqanii Oromoo buqqisanii qotee bulaa Oromoo qe'ee Oromoo amantii Oromoo duudhaa Oromoo buqqisanii warri lafa fudhatanii irraa dhaabbadha. Sanyii duguugginsa sanyii gargaaraa jirtu jennee itti himuun nurra jira. Akkasitti warri lafarraa badaniirutu jira. Namni hawaasni fedhiidhaan of balleesseeru jira. Hawaasa tokko keessaa uummanni tokko ka'ee gosni tokko ta'ee gareen tokko ka'ee kilaasiin tokko ka'ee uummata isaarratti duguugginsa balleessee eenyummaa biraa fudhatee ofirratti balleesseeru jira. Namni gosni Oromoo Amaara ta'eeru jira. Gosni Oromoo Tigree ta'eeru jira. Gosni Oromoo gara Sumaaleetti jijjiiramee Sumaalee ta'eeru jira. Kana hin argina. Finfinnee maaliif Finfinnee maqaan jijjiiramee yoo jette gaafatte iteke xaayituu naachoo yaawwattuuti iteke xaayituu maalii jedhanii jedhu malee sanyii duguugginsa gaafa Oromoodhaan tolaa maqaa isaarraa jijjiiranii badhaasaa jedhanii gaafa hin sarmuu maqaa isaarraa jijjiiranii gizaachoo jedhanii ethnic cleansingiin irratti deemsisameera jechuudha. Fedhiidhaanis haa ta'u dhiibbaanis haa ta'u jechuudha. Ofirratti qaaniin jiraannaan maqaa kee maqaa lafaa maqaa namaa yoo fuute aadaa biraatti jijjiirte maqaa biraatti yoo jijjiirte ethnic cleansingidha. Ittiin sanyii duguugginsa gaggeessinee siin jedhanii sittiin himanii argite. Kanaan lafarraa nu balleessaa jiru. Karaa feeyyuu haa ta'u mootummaan Oromiyaas haa ta'u mootummaa eenyuus haa ta'u. Amma gaafa gaafatan ani hin beeku warra mootummaa Oromiyaatu baaseera. Mootummaan Oromiyaa ilmaan Oromoo lafarraa hin buqqisu. Ilmi Oromoo mootummaan Oromiyaaf dhaabbate tokko duguugginsa sanyii Oromoo irratti hin gaggeessu. Kana itti himuun nurra jira. Argite isaan amma ani keessaan qabu hin arginee jechuufidha. Ani bulchiisa Finfinneeti malee bulchiisa Oromiyaa miti jechuufidha. Argite bulchiisa Oromiyaayyuu haa ta'u Oromoo lafarraa buqqisuun sanyii lafarraa duguuguun yakkadha. Yakka sanatti hundi keenyatti gaafatamna. Garuu ilmaan Oromoo OPDO keessa jiranis haa ta'u dhaaba biraa keessa jiranis haa ta'u ergaan ani dabarsuufi tokko hunduma keenyatu badaa jira. Qe'ee keenya diigamaa jira. Lafa keenyatu diigamaa jira. Kana hubadha. Yeroo itti waliin dhaabbanne waan kana dura dhaabbanne dubbiin kun biyya lafaa irratti siyyenne United Nations irratti siyyenne karaa dandeenye dura dhaabbanne irraa lafa keenya buqqaatii irraa nama dhowwuu qabnudha malee walirratti yeroo dhagaa walirratti darbannu miti jabaadhaa dura dhaabbadhaan jedha. Qotee bulaan Oromoos ilmi Oromoo biyya keessa jiru ka'iitii ofirraa dhowwadhu. Qe'ee kee gadhiistee hin deemin, lafa kee gadhiistee hin deemin, lafa kaakayyuu kee gadhiistee hin deemin, afaan abbaa kee gadhiistee hin deemin jennee itti muutu nurra jira. Ergaa akkasii walitti dabarsuun nurra jira hin jedhan. Galatooma Dr. Gizaachon ergaa dabarfataniiru marii keenyas gara xumuraatti deemaatti jirra. Waa'ee maaster pilaanii Finfinnee irratti kaasnee garuu dhimmoonni hawaasummaa diinagdee fi bulchiinsaa Oromiyaa keessa jiru bal'aa waan ta'eef hunduma isaatti bu'uu yaaleerra marii keenya har'aatiin gara xumuraatti utuu hin deemin dura isinii fi obbo Rundaasaadhaaf carraa tokko tokko isinii kenneen xumurraa furmaata maaltota maaster pilaanii kanaaf maaster pilaanii kana uummatis bal'isee akka yaaduuf keessumatti akka jettan Dirreedawaatti Jimmatti iddoo garaagaraatti darbaa jira furmaata wanti jettan maali? Ani akkanatti fakkaatutti
yoo hundeen rakkoo kana nuu gale eessarraa maddaa yoo nuu gale humni dhufee biyya Oromoo qabate kun qawweedhaan akeeka godhatee yeroo dheeraa keessatti biyya Oromoo saamee nama Oromoo hiyyoomsee duubatti hambisee akkuma warra duraanii afaan qofa tolfatee bulchuudhaaf dhufuu isaa yoo kana sirriitti hubanne furmaanni isaa nu harka jira. Oromoo harka jira jechaadha. Furmaanni isaa bakka biraatti dhufuu hin danda'u. Furmaanni isaa Tigree irraa dhayinu, kumaata Amaaraa irraa dhayinu, saba biraati irraa dhayinu. Furmaanni isaa akkuma amma Dr. Gizaachoon duratti jedhe humni nurra taa'e kun akeeka mataa ofiitiif dhufe. Karoora mataa ofii qaba, karoora ofiitiin hojjeta. Warri hanga ammaa isa tajaajilaa turanillee yeroo dheeraa kana keessatti akeeka jira argan jedheetaniin yaada. Akka kiyyatti sirriitti hubatanii jiru jedhee yaada. Namoota hagoo yoo ta'e warra agartee xiqqoo aangoo mataa gubbaa irra jiru yoo ta'e malee harki 95 warri amma fakkeenyaaf jaarmaa OPDO kan Tigreen jaarmoota Oromoo biraa diiguudhaaf jecha duraan ijaarte kana keessa jiran martu akka OPDO'n uummata Oromootiif jecha hin ijaaramin arganii jiru jedhanii amanaan gama kiyyaan. So mooxannoon isaanii kan bara dheeraatis aangawootuma OPDO mataa isaanii gaafa barbaadde Tigreen qabdee hidhuu, gaafa barbaadde biyyaa baqachiisuu, gaafa barbaadde ajjeesuu kun hundumtuu ragaa wanni inni namaa ta'u maalinni hanguma feeteyyuu itti dhiyaattee isaafillee ajajamuu deemtu abbichi si gabroonfachuuf dhufe sun hanga kaawoon isaa galma hin gahinitti yeroo hunda akka isin dhiifne ofirra beekuu qabda jechaadha. So qabsoon Oromoo bal'achuu qaba. Aynaan bal'achuu qaba, ilaalchaan bal'achuu qaba. Kana jecha ammaa inni fakkeenyaaf Oromoo tahee warra qawwee hidhatee mootummaa ammaa kana tajaajilaa jiru jira. Warri qawwee amma hidhatee duratti waa'een dhimma poolisii naannoo Oromiyaa ka'ee ture. Namoonni kunniin wanni qawwee sitti hidhaniif ati meebii diinagdeedhaan rakkoo waan qabduuf militarii keessa seenuun kenni mala ilmi namaa tokko see gale. So wanni isaan si hidhachiisaniif si jaalatanii akka ati sooromtu akka ati jiraattu osoo hin ta'in si ergachuudhaaf yoo danda'ame akkuma gaafa lola Eertiraa keessatti lolli ta'e san Oromoo fuulduratti dabarsanii ficcisiisan san nama Oromoo dura ajjeesuudhaaf akka isaan godhan warri militarii keessa jirullee akeeka diinaa kana hubateet uummata ofii haga danda'ameen karaa qawweetiin illee ofirraa tiisuu yaalu. Lammaffaan immoo jaarmoota Oromootiif nama Oromoo sirna kana mormu wajjiin harka lafa jalaatiin yoo ifaan hojjechuu kan danda'amne ta'e iccitti diinaa bakka beekaniif argan hundatti keessa ta'anii isumarratti qabsaa'u warra keessa jiran jechaadha. Fakkeenyaaf amma OPDO keessa warri jiru pilaanii karoora diinaa ka agartee yeroo hedduu fuulduratti deemuu danda'u hanga ofii qabu hundatti hin garsiistu jedhanuu iyyuu akka jarri beekan waan hin barbaanneef garuu hanga beekanitti daddafanii uummata keenyatti saaxila baasu akkuma amma kun maaster pilaanii kana irratti calqaba isaa irratti taasisan jechaadha. Qabsoon Oromoo bal'achuu qaba. Hawaan amma dura deemu caalaa namni Oromoo bakka jiru hundatti an itti gaafatama qaba biyya kiyyaaf. Hegeree ilmaan kiyyaa akka bareedu ani mataan kee itti gaafatama qaba. Kanaaf Oromoo harka lafa jalaatiin walitti hidhamee walii tumsee biyya isaa irra falmachuu qofatu isa baasa. Ani akkanatti mul'atutti biyyoota biraa keessatti illee kanuma ta'e warri sirna gabroonfataa jalatti bule hundumtuu waliigalee qabsaa'ee gabroonfataa of biraa kaase. TPLF mataa isaa fudhatte agartee mootummaan Amaaraa ka bara 8 waggaa 100 ol homaa turetu qabsoodhaan irraa ka'e. Isaan gaafa ofirraa kaasuu danda'an uummanni Oromoo kaagana gahu kun ofirraa kaasuu hin danda'u jennee yaaduu hin dandeenyu. Bakkeen dubbiin jirtu eessa nutu matammaan kenna kun Oromoon qajeeluu qaba. Akkamitti biyyi kun biyya kiyya, qabeenyi kun qabeenya kiyya, namni mootummaan gabroonfataan tokko bakka biraa bu'eef wanni naa wayyeesse hin jiru. Ta duraati mootummaan gitabittuu Amaaraa afaan Oromoo fakkeenyaaf dhoowwee amma jarri kun gadhiisee nama jedhu jira Oromoo keessa yeroo hedduu ni dhagaa. No jarri namni tokko afaan uumamaan waa'ee nuu kenne dhoogumaafuu durumaa mirgan qabu ture. Inni kunillee ammootu afaanuma uumamaan waa'ee nuu kenne nuu hayyame wanni gichisiisu hin jiru. Duruma uumamaan waa'ee nuu kenne afaan kennillee duruu qabna jechaadha. Wanni isa galatoonfannuuf hin jiru. Yoo dhugaadhaan ka galatoonfannu ka jiraatu taate ilmaan Oromoo akka qabsaa'anii sababa kana wareegamanii Oromoon akka mirgi isaa kabajamuuf goosisan isaan galatoonfachuun meebii karaa ta'uu danda'a. Garri nu baasu gaa akkuma duratti jee warri qabsoo keessa jiru ka diinaan faallaa dhaabatee hojjetus warri diina bira jirus warri infoormeeshinii gahaa argachuu danda'u uummata keenya haga danda'ameen karaa danda'ameen wal barsiisuu wal dammaqsuu walitti hidhachuu diina dura dhaabachuu qofatuyyuu gama furmaataatti nu geessuu danda'a jedhee siin amana. Egaa ka maaster pilaanii kana I think yoo natti fakkaatu amma nutti himan malee maaster pilaanichi waanuma isaan duraan yeroo dheeraa hojjetanii deemaa jiraniin diduu qabna jechaadha. Kaayoo diinaa waan ta'eef diddaa itti fufuu kana wanni nu baasu natti fakkaata gama kiyya. Obbo Rundaasa.
gara xumuraa irratti waan inni jechuu barbaadu hunda keessa nan galateeffadha keessaa uuma waan amma teessoon jedhee dhuguma ani gaa akka nama waa'ee dinagdee baratee tokkootti waa'ee colonial master gooftaani har'a Oromoo irra qubatee Oromoo eenyummaa isaa kana gadi hacuucaa jiru waa tokkoof dhufe sunis qabeenya sana keessaa xuuxachuudha. Qabeenya sana xuuxachuuf seera baasuutu irra jira. Master plan isaa jedhuuni large plan, small plan waan barbaadeyyuu maqaa itti baasu qabeenya sana keessaa xuuxachuudha. Albuuda Oromoo haa ta'u, dhakaa haa ta'u, midhaan haa ta'u. Kana gochuuf immoo humni barbaachisaadha. Humni namaa garbicha. Garba jechuun nama seera sana fudhatee jalatti bule jechuudha. Kanaaf labor resourcein biyya tokko biyyoo yookiin midhaan lafa sana irratti margu loon achirratti dheedanii guddatan qofa otoo hin ta'in nama loon sana horsiisu, nama lafa sana gabbisu, nama lafa sana qotee fi fidee gooftaaf kennu barbaachisaa jecha. Kanaaf nuti qabeenya ijoollee Tigree biyya Tigraay irraa dhuftee lafa keenya occupy gootee humna namaallee akka barbaaddetti seera baaftee xuuxachaa jirtu sanaaf garbicha ta'uun nurra hin jiru. Garba nama taasisuudhaaf aadaa balleessuun barbaachisaadha, sanyii balleessuun barbaachisaadha. Kuni karaa adda addaa dhufa, karaa amantee dhufuu danda'a. Assimilation processiin suni nama tokko maqaa isaarraa kaasuu, afaan isaarraa kaasuu, aadaa isaarraa kaasuu, gosa balleessuu, maqaa tuquu, xabbaaf jechuu waan barbaade maqaatti baasuudhaan nama sana mataa tuqanii nation building waan jedhan tokkoon biyya ijaaruu waan jedhan tokkoon uummata sana arrabsanii mataa laaffisanii garbicha taasifachuu jecha. Warri faranjoonni garboota qabaachaa turan maal jedhu, if you control the man's mind, you don't have to worry about his action jedha namtichi garba leenjisu tokko. Sammuu nama tokko ati tokkicha control goonaan to'annaan waan narratti fudhataa ati jettee sodaattu hin jiru. Sammuun isaa tokkicha gabbareera, garbicha ta'eera. Amma warri ijoolleen kun maa'inni political chain sansalata kana ijaarratanii sansalata sana keessa nu galchanii keeyyoo sana keessa uummata keenya galchanii karaa dinagdees of dandeesseetta ati sooromteetta middle class maaloo humneerra jedhanii kiyyoo sana keessa sansalata cheenii isaan baasan kana keessatti xaxanii kuffisuu barbaadu. Waggaa 20 yaalaniiru hin taaneef sansalanni sun garagalee isaanumayyuu akka kuffisu shakkiin tokko hin jiru. Ofii ittiin xaxamaa jiru. Sansalanni sun ibidda ta'ee isaan gubaa jira. Dinagdeenis siqaa hin jiru. Namni biyyaa baqachaa jira. Ajjeechaan itti fufee jira. Oromoon 90,080 manadhaa jira. Isa ajjeefame namni hin beeku. Isa sammuu qabu keessaa ajjeesu. Inni baqatee biyya alaatti dhume baay'eedha. Kanaaf nuti salphina sana badii sana kan nurra gahaa jiru ofirraa eeguun daa'ima jaartii jaarsa otoo hin jedhin gosa sana otoo hin jedhin akkuma duratti isin tuttuqtan bulaawwan koo kun tuttuqan asii galanii lafan fudhadhee horadha jedhanii dura wayyaanee baqatanii ba'an as dhufanii horii wayii immoo walitti qabatanii deebi'anii immoo uummata lafarraa kaasu. Inni kaan maal jedhaa waan maali uummata lafarraa kan ka'aa jiru uummata tuulamaatii siin jedha. Ofiisaatii Oromoo mitiin dachirraa dhaqee tuulama kaasu. Kanaaf wanni fayyaalessummaa dadhabbinni akkasii kana. Gowwummaa akkasii kana. Waggaa meeqa jiraachuufiyyuu akkas tattaafachaa jirra. Umuriin keenya gabaabduudha bar. Seenaan nu gaafata hunda keenya. Warri dodorrobee deemu amma wayyaaneedhaaf garbicha ta'ee fufurdatee gara guddicha godhatee deemu kuni boru dulloomee hima du'a innis. Kanaaf namni nama ta'uunsaa kan beekamu garbichummaarraa yoo bahee qullaalle yoo deeme wayya uffata karabaataa jarri mormattiidhaan kanarraa ofirraa baasee jechaadha. Walumaa galatti dargaggoo hamma jirtu ilmaan Oromoo ijoollee waggaa 20 keessa 30 keessa jiran baay'een dinqifadha. Maali isaantu diina fuuldura dhaabbachaa jiru. Dubbi galeeraaf har'aa jalqabee gabrummaadhaaf hin jilbeeffamnu, gabroomsaadhaaf hin jilbeeffamnu. Aadaan keenya lafarraan duguugamu namni nun gowwoomsu qaroomneerra jechaa jiru ijoolleen kun.
Kanaaf irra kaampaasiin yuunivarsiitiin hundumtuu wanni militarii kaampii fakkaata biyya keenya keessatti Jimma dhaqii Naqamte dhaqii Wallaggaa yuunivarsiitii deemii Amboo yuunivarsiitii yookiin immoo Bulee Horaa iddoo hunda yoo deemte kaampaasiin yuunivarsiitiin sun har'a militariitu irra jira. Kun ethnic groupii tokkittiin colonial master taate dhuftee biyya keenya irratti dagaaguudhaaf yaalaa akka jirtu argisiisaa jecha. Garuu qabsoon itti fufuutu irra jira. Hundi keenyas immoo hamma lubbuu wareegnutti dhaqnee wareegamuu danda'uudhaaf waadaa akka galle namni kana dhaga'u hundumtu ani har'a jaarsa miti qawwee qabadhee loluudhaaf wanti na hanqatu hin jiru. Namni hunduu lolateetu mirga isaa argata. Walumaa galatti tiyoorii baay'isuu mannaa waan qabatamaa tokko ta'etti hafuulleeffannu kanuman jechuu barbaada. Baay'ee galatooma ulfaadha. Obbo Hundaasaa Sheetee Hundee Yuutaarraa akkasumas Dr. Gizaachoo Teessoo Teeksaas irraa Obbo Jamaal Ibrahim asitti argamuudhaan marii bal'aa dhimmoota garaagaraa irratti nu waliin gootaniif hedduu galatooma. Baay'ee galatooma. Isinis baay'ee galatooma. Akkanatti fakkaatutti mata duree hedduu kakaafne fuuldura bal'inaan mata duree tokko tokko irratti xiyyeeffannee otoo irratti akka hubannoon guddaan jiraatu otoo godhamee baay'ee gaarii natti fakkaata. Kanarraatiif baay'ee galatooma ulfaadhaa. Hojii boonsaa hojjetaa jirtu jabaadhaa isiniin jedha. Egaa daawwattoota keenya marii har'aaf geggeessine kan mara xumurraa torbee qophii kan biraatiin amma nuti deemnutti nagaan turaa isiniin jecha nagaatti.